يوكي ليك ما نيو جينس أنا بتوكل الدنيا أرجتنا أنا ما نملاس جبا ما نيو جينس أكوي mana tokko keessa ilma wallahi keessatti ijoollee biyya araba hojjettu garaana manyaatti beeka asii jechuudha wallahi laazima amma mucaan tokko gisee dubbattu maatii tokko mana tokko jechuudha nama afur jalaa qabbarame namni alfasu gisee jalaa qabbaramu asaba isiin fayyaa taate jettanii yaaddu asitti yookiin duutu yookiin fayyitu siqaa isii argite Miratesani okay bira jiraatanii utuu qabbaratanii dinoo waa tokko beeka maal godhuun jedhan qoy hojii jaramaanni erga ya Allah nama fureddeetti na jalaa du'u nama taati isii guddaa ya Abbasi yaadde utuu qabbaratanii biyya hormaatee si akkana gubachuu jechuun wallahi ulfaataadha. Ishii yoo gisee akkanaan taane yoomii fidhatanii hidhannoon jaraa yoomii fi qoyma Allah. Baraasa jirurra sa du'e wayya wallahi laazim inni nobbaafate haara galfate inni du'e si kaayirra. Isiin as jirtu garuu hin gubatti. Doa jaraa dhaga'uu miti dhukkuma jaraa dhaga'uu nambaaf nama dhukku Garu waran ada beli semua orang mau dapat jatuh kesa yu egu dende je kuno kesa yu dende kaberat darbe egu biti esa ufte gaden abba nama galafati ummata kursiya derbatanjan kabenjar kati barbadesani Rui jarat bundan mana tokko nama afur ajjeesu jechuun akkam akkamee yaada laala isii biyya nama hojjetu akkam akkamaa gubattu ishii hundinuu barcumaa hidheeti barkan inni miskiina nyaatu barcumaa hidheeti gabareen maal beeku ofiisaatiiyyuu yaa Allah ani wallahi bakka jara innan taa'ee yaadu Wai siasa lari kubakamu garu umbandi numu garana banyak umbandi sera nufatalle jijjirra chundande joji bra umbandi takara galfati ngisi akkana dhiigni isaa dhiiga saree ta'u wallahi badana magaddisiisa duuti kana caalaa maaltu jira Mucaan kun amma wallahi fayyaa taati beetiin kun amma fayyaa taati beetii wallaggaasii jedha tokko kana baraattee akka kana boossee akka kana namummaa keessaa baatee qabeenya biyya alaatti hojjette utuu boostuu isa dhabde hatta biqiltuu qe'ee keessatti utuu dabbisinii jalaa gubanii jalaa barbadeessan argitaniittu amma immoo abbaa jalaa galaafatan qabeenyi si ammas utuu dirriba dhumee jiraata abbaa jalaa galaafachuutti mootaan abbaa ulfaataadha yaa jira abbaan lamuu deebi'ee dargatamu qabeenyi dhufa garuu abbaan hin jiru isiitu gudeemna kanaas Ya Allah Gizee maalii keessa jirran jedheen Ani wallahi ummanni wallaggaa na azzansiisu wallahi laazim takka haara galfii jaraan dhaggeeyye takka guyyaatti nama meeqan du'e guyyaatti qabeenya meeqatu barbadaa'e namichatti jaalmarroo jedhamtu hojiinsi maal akka ta'e beekuun shallalaa akka jara biddiddoo amaaraa shallalaa qofa bakka ba'ee inni maayikiif dullaa isaa qabatee hashallalu inni maal beeka waa biraa shallaluu malee
tokko quruphee tokko ajjeesee na argee beekwaan quruphee tokko ajjeesee na agarsiisne ituu waan waa godhuutii gizee ilmoon Oromoo achitti mataansii buramee irraa mukatti fannifamee akka baandiraa labamu sana gizee sana silaa kan inni Oromoodha ta'u wallaahi laazim والله يبتبر ولا قاتف ربي ده بالله تبقى ربي جهجن وفينا نتي ساعتين هذا أبو ملء نبدي جرانا أبى تجرو سيولو ليبنيو كدي وانت تكو هجرو بتجارو جارو كجرا ولا جا والله جرانا بيات أبى ساعتين إذا بر مسكينة مسكينة واتكم بين برجمها اتحاد دامين أبوتي ورمو أبوتي هادوتي فتي نمو متى نبدي بالي في دوابا نمو متى نبدي بالي في الجيفة يعني والله لازم أمني مسكينة واتكم بين جربك كتيسة تجيك أبدي برجو ما جتي أمتا فتي الله يأخذكم يا ربي والله لازم أنا بجاكن والله ينرجو قرار نقومات نبدي أباك سجل لتنوزيت نقامات يوجب بتاني يوباك سن يجدوا أكد روحي أبوه بربادو مثلا بيانا باك زيتانو دو أجارات أقومتي والله ركب جلات أقومي جوم الفاتات والله قمت يا ربي يا ربي gize dan nabdi du'u asbab gize babiya orba warrijirtadu wallahi ya dalala be nama afur bakka tokkotti sijala ajjefa beeti biti nama afuri biti nambi tokkitti da sijala du'e jedhu mush du'e biti dhukkubsatee deedu akkam qalbii siisa akkam qalbii dhabdan والله في وركم ستة عادي أنا جينو بجرانا دي والله بنبدي بيتنو نبدي خبتني بيتنو يوكي سيتش نابتني بو نابتني روبو ما قوي أنا جينو بتجرى ماي دي غرانا قباي بر والله العظيم ورمانا في ذاتي ورانا أدب لسبا ورمي يوكي دي شاري ودي أنا موكزي أنا متك بيجوسي بو فنجانا وكاما شو هادي استغفر الله العظيم هذا وندندو أنا كوي هجي جرامة إني أدبلس ورانا أدبلس ما أرومو والرجال ما نكون يوجي جرامة إني يوم مسكينا إغني والله وانت نبني هبت أكدني هبت أنا كنت بربادو أنا والله سياسة بالأصل سياسة كيسا مالي كوبا كمان وانت كنت كوبا كمان جرو غارو وانت نبني هبت بربادو توكو أنا أكا نبني هبت بربادو توكو مالا كتابتو أدامن أمتا غراد أجراتو توكو جدا كنت سيجو برچما في جراتي لما جدا برچما فندي نغرات برچما في ملي نبني قدي Oromo abba Oromoti an mosh Oromo amara satau Tigray satau Hadiya satau waan fedhe atau gabareen ofiisaati hojjetee bulu kan misii nyaatee qursii nyaatee keemmoo misaa dabalachuu hin dandeenye kan garaasaa hidhatee bulu kan hojjetee bulu jechuudha silaa jiru duniyaa kana qadaadiyyuu kodhiyoodha zabana kana كان أجيفه موف باليف ولنا جسدو والاتباهني إيرما والاتباهني مسكينة مسارة وفركان كم نتيجة دباني ثماني أجيسو تونتاني جاكنو ما جريه أتا والاتباهني ولا جيسو نسلا والله لازم
garaa miskiinaa akkana gubuun fuulduree rabbiittis jara gaafachiisa wallaahi jara gaafachiisa tokko tokkoon achilan isaa bahee jiru astagfirullah alaaziim astagfirullah alaaziim wallaahi rabbiin isin dhiisin rabbiin isin dhiisin warroota barcumarra jirtanus warroota siichi taa'uudhaafis qophaa'aa jirtanu sababa barcumaatii uummata fixaattanu rabbiin isin dhiisin wallaahi laazim haqni miskiinaa isin dhiisin haqni beelaa isin dhiisin astagfirullah alaaziim ani wallaahi abbaan namaa du'eeraa dhiisaati abbaan namaa dhukkubsateera ennaa jedhanu obsuu hin danda'u wallaahi laazim ni akkaatti leenjaalalchine anidda viidiyoosii ilaaluuf qabuun dadhabe wallaahi laazim akkasiin itti baraattu akkasiin itti taatu amma mucaan kun nama taatiif allah deeggadda qabeenyasii akkasana jalaa barbadeessan qabeenyiin dhufa gaashii abbaan bu'adha jalaa galaafatan abbaan gabaan bitanu hin jiru gabaan eddee buufatanu hin jiru maallaqa akkamii yoo qabaatte abbaa eddee buufachuu hin dandeessu abbaan kiksii tokko deemnaan deebiira bakka deebi'ee dhufu ay waraana adda bilisummaa oromoo yaldeessaa ajjeesee nama agarsiisu hantuutan ajjeesu bar qurupheeyyuun ajjeesu kan baddaa keessa jaraa wajjiniin jiraatu inni barcuma irra jiru oromoo inni kaanis oromoo ishii isa kamiin ajjeesaaru ani kogiraana gabbaa wallaahi laaziim moo jarri dhiiraa miti moo jarri irra raafanne jarri jaqnummaan qabanu kan du'ummu haadha hiyyeessaa abbaa hiyyeessaa kan haqimii hin qabne kan giidoo hin qabne kan rabbiin malee kan isa gargaaruu hin qabne kan akkasiiti barkaddu assababe mana tokko nama afur ajjeefame namni afur aaliin keessi jalaa du'eeraa jedhamee gizeen siin silkiidhaan dhageessu assababe maaltu namatti dhagahama namni tokko dhukkubsateeraa gizee dhageessanu hojiin isin ergaa bada duniyaa si jibbisiisa wallaa yaa allah sayyuu mucaan tasgabbaa'uu nama danda'u miti hunkaanisii miti ani yoof qabuun dadhabe wallaahi yoona kan dubbeekne immoo meeqatu guyyaatti du'aa oola seentanii yoo dubbachuu barbaadan dubbadhaa waan beektanurraa mee dubbadhaa السلام عليكم. waalaikum assalaam جرت على بوكم alhamdulillah maal taate haadhatti koo bar hin dhageenye asuma komantii fi boo'isu kee dhagee dhufe wallaahi akkam beetii beektaa beetii wallaggaa sii mucaaleen gadda wayi qabeenyi sii jalaa barbadaa'e sana abbaa sii jalaa ajjeesan لا إله إلا الله هم إن بيكم جاتي دكتور ردوني بيكا يويسي تنتات جود مسكينة ويت يا الله jireenyi namaa kinoo haganuma wallaahi
والله كرانو قبت بجان قبت قبيجة وقامي كودت نبني قبيجة هذا قواباتا أبا نبون ماتي نبو كانتي قوامتي توقو توقو كاني ماتي جتشون ماتي بكة توقو ماتي أفرج لا أجيسان أني كنا أجايبه جو إدي ورانا أشي ما قستين إدي برجو مرة جرو برجو مرة جرو ربنا نشيسا هدربتو خالق ديسا هدربتو أتي يو مسكينة في النبات تيدن ربنا نشيسا هدربتو إذا بدي قرو أني ورانا أدى بلسما أورومو كان جدامو سوني مال قد أغافي والله جزيه دونا بكي فيديو نغافا دي قدوم ما جدوبا ما inni hojiinsaa jechuun Oromoon lamatti hidhame bara wayii waraansi adda bilisummaa Oromoo jedhamu suni Oromoo wajjin dhaabbataa jira yookiin inni masaraa mootummaan suni Oromoo wajjin dhaabbataa jiru keessatti iyyuu uummanni Oromoo Wallaggaa wallaahi bara baraan qabeenya dhabuu itti dhumuu ana haadha si biyyattii dhuma Wallaggaa jettu sana dhiisanii otuu yaa'anii ruuhii jaraatiin wallaadhaasiin erga dhiira dhabanii. Erga nama jaraa dhaabbatu Oromummaa yoomatuun hafee Oromummaa dhumti kudhatu hafe. obsi ishee qabsiif obsiin obsanii obsi kaadaa bireen deebu waan taateef obsi ati ishee leeneenaaf ay jireenya ilma namaa bultiin addunyaa kinoo ganuma qabeenyi barbaadaa namni biraa dhabama. Qabeenya dhaqu wallahi dhiinsa diruu hidhuma laatiin otuu jalaa bahan isaa qabsoon itti fufa qabsaan di kufa jedhan abadan itti dhaban wallahi itti dhaban anduudhaan bargin biqilin jette harreen harazzaa'u maalibboo qabeenyaa jettee uummanni bara otuu jarri immoo masaaraa qabanu ta'e bara ta'u kan garaasi nyaatu ummata waa tokko beeku. Ummata qursii nyaatee fi sii guyyaa dabalatee nyaachuu hin dandeenye. Waan jalli jaraa qabanullee jaraa barbadeessanii qabeenya jaraatti illee hin hafne. Ruuhii jaraallee fudhatanii bahuu hin dandeenye. Bara ummata garaa nama nyaatu uummanni Wallaggaa wallahi uummanni Wallaggaa garaa nama nyaatu. Ati obsi dhugaa keetti ati obsi isheen obsanii waa hundaayyuun obsaan dabarsan waan taateef obsi kaawaa ati takkitti waa furmaata keettuuf miti rabbiin haa bo'uu fi rabbiin haa dhaga'uu fi waan hundaa kanuma kadhannaa fi wanni goonuuf hin jirru. Du'aa hima godhuu fedhe malee wallaahi wanni ammaa sidaasiisinuu fi bu'anne fillee homaa wanni finnuuf hin jiru beekta. Obsi ati amma matalleen si dhukkubaa akka jirtu yookaan biyya ambaa keessa namni haakimii tokko si fidatu hin jiru obsi ishee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالتو مالتيجو والله Ni beta karabbi fidelatti ba'anda dhabu jedhani Oromoon nama dhumtinu wareegamti jettee kan Wallaggaa kun keessatti waan garaa nama nyaatu. Wanjalaan duutii qabadhaa warri raasessan. Eftu kamu dalam tiga negara mati. nagaa galata rabbii. Namni tokko waan tokko dubbachuu dhabaa warabban qaama bilookii disii godhachuu. Shaangulliitii boo'ichaa kana jalatti gad inniisinaa tiktookiin si jalaa gubataa ijoollee dhiifama shaangulliitii boo'ichaa gad inniisinaa. Galka shaangulliitii boo'insaa argina ammaa fi yoo galtan galaa waan jettan jedhaa malee taaptaap godhaa fi barreeffama barreessaa malee shaangulliitii boo'ichaa gad inniisinaa. Warri Abu Dhabii keessa jirtanu asuma nama 200tu jira. Warri Abu Dhabii keessa jirtanu billaa aleekum barbaadanii mucaa kana bakka isin jirtutti akka gargaaraanii beetii kana ammatiin biyyatti galtu. Aslaan biyyatti galtee maal gootisita? Maal sii fayyada biyyatti galuun? hin dhabamte amma Argamtee jirti. oo maashaallah argamna maashaallah hiddeek yaa maal godhamatichi
argamtee jirti mucaan ollaa Binti kiyyaa waraabatu wallahi. mucaan ollaa gooti jechuudha. Nuyi wallaggan biyya tokko deebi'eellee mootiyyuu mucaa wasiila kootillee kanuma obboleessa abbaa kootillee kaleessumatti barii ajjeesanii akkasuma isaan iddoo tokko waan ta'eef lamaan isaaniitu abbaan ishee fi obbomi tokkoo fi obboleessi koo tokko waan ta'eef kanaaf iyyuu warri kaan hin boo'ina mataa fi dhukkubsiina. Kan du'e deebi'ee nuun galu waan ta'eef warra jirurratti wal gargaaraa kan hafe wanti ta'u hin jiru kanaaf obboleetti hin boonsu hin boo'ini. Boonya Qoy dhaqannee qoy waan ani wanti si gaafadhu qoy akkuma jechuun sababni jarra ajjeefamanii eenyutti ajjeese kun immoo maa inni ajjeese kun eenyu qoy. kan ajjeese waraana mootummaa osoo hin taane waraana abaa'ooti. Isaanumatu walitti galagalee isaanumatu walitti deebi'ee obboleessi koo illee sinichi keessa hojjechaa ture isaan afaan hojjechaa ture ni ta'anii wanjani booda gaanii walitti Callumeedhaa warri galagalee. isaanitti biyuutii qabadhaa callisaa siin haasoftu haasa'at habibti itti fufi. Obboleessi koollee abbaan beetii kunillee jechuudha. Obboleessi kunillee bakka tokkotti waraana waboo keessaa hojjechaa turanii booda gaanii kumsaanii wal galanii isin basaastuudha, isin gantuudha, isin hattuu jedhanii of keessaatti gaafa isaan balaaleffatanii badanii taniin obboleessi koollee abbaan ishiillee finfinnee turanii immoo ammas gara qeetti deebi'anii gaafa isaan deebi'anii bakka akkuma beekamutti kan gootanii maqaa keenyaan nagaddu kan jedhanii obboleessa keetillee obboleessa kootillee takkuma bakkaatti garagaliintumaan godhanii kasa kana obboleessa kootii osoo qabanii deemanii inni itti garagalee dhukaasa gaafa dhukaasa banuu saniin booda dhukaasa taayanii tan fakkaatti oguu hojjetanii isa kana mootiyyuu jecha irraa fuudhanii meeshaa irraa hiikkatanii moganii ajjeesanii jedhanii kun qabatamaa waan ta'eef waraana mootummaa osoo hin taane waraanuma waboota ajjeese waan ta'eef wanta gara biraa hin qabu kanaaf boo'inaa yoo dandeessanii tasgabbeessaa mucaa. Inni immoo mana tokkotti maatii afur ajjeesan jedhanoo. Isaan dhageenya kan obboleessa koo fi kan abbaa Kan ishee du'e kana obboleessa keeti. Kan du'e obboleessa keeti. Okay. kan du'e mucaa wasiila kooti mucaa obboleessa abbaa koo jechaadha mucaa wasiila kooti. Jechuun kan ajjeese immoo waraana adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Waraanuma waboota ajjeese sanii mata ajjeese warruma marroota ajjeese warruma gartuu marroota ajjeese warruma warruma sana. Bakka kanatti ishiin maaliif akkas nuun jechuu diddaree kinoo kan gaafanneen jira amma ijoolleen bira jirtu. Maal isin haadha koo isa ajjeesuu fi haadhatti sin kakataara jiranii obsinaan haadha koottis sin kakataa jiranii haadha koottis na jalaa ajjeesuu fi jettee bo'aa turte barsiin akka dhageetti jechuudha. Sirrima isaanii warri obbomi tokko guutummaan isaanii sirrumaan qaamni mootummaa qaataa kan jalaa cincesse qabanii kan jalaa gubellee waboo deeggartaati waboo harjetta jechuun jalaa cincessanii ammallee mootummaa wajjin baraman. Obsinaan biyuutii naa qabadhu dhiifamaa wajjiniin biyuutii qabadhu akkanaan dura nan beeka barkana. Akka mootummaan maatii beetii kana sababa kanaallee akka qabeenyi jalaa barbadaa'e beetii dhumti laayivii irratti dubbatteeti. Beetiin walitti dhufeenya qabu garuu laayivii diina hordofa ture gise. Wallaahi takka salaamataayyuu walii barreessinee beeku garuu nan beeka laayivii siina hordofa akka nama kamiyyuu laayivii nan hordofa okay. Kanaafiyyuu obsinaan ati sabarii ati wanti itti beektu hin jiru kan dubbataatu isiidha maatiidha waa'ee maatiiti kan isiin dubbadhat habiibti. Barri namni nama keenya bira jira mucayyoo biraam. Anaatiin obboloonni keenya kan nagaafattan hin qabdanii wanta garabaraa keessa gortanii waan nagaafattan hin qabdanii kan ajjeese waraana mootummaa otoo hin taane waraana wabooti. Kan du'e obboleessa kooti waan ta'eef ilma wasiila koo jechuun naaf haadha kooti. Inni kun immoo kutaan tokko jedhan nan beeka waan ta'eef ollaa kooti waan ta'eef wanta garabaraa hin qabu yoo kan danda'amu obboleettii keenya beetii jajjabeessaa yoo mootu diddeetti nan galattee mootillee haa isheellee obboleessi isheellee gaadaa jiru waan ta'eef sanuu qabuu hin dandeessi tasgabbeessaa yeroo booda garbeetti tokko galtee tola maaliifi amma keen abbaa koo dhunga abbaa kootiin hin galeen argataa jirti waan ta'eef abbaan wallayyoo miti wanta gara biraa hin beekon. Abbaan ishee kan jechaa ture waraana waboo keessaati warri waboo mootiyyuu ati hattuu ati maali ati gantu jedhaniitu itti deebi'anii gaafa isaatti deebi'anii baqataniitiin meeshaalee qotanii baqatanii meeshaalee awwaalanii deemanii jiran saniin booda amma Addis Ababa dhaqanii immoo tokko tasgabboofnaan meeshaa baafatanii gaafa wal jammaranii meeshaa sanaan obboleessa koo ajjeesanii isa booda mootiyyuu samitti koo waan mootiyyuu qabanii deemanii hengada qorachaa bulanii halkan edaamoo ajjeesan gara biraa hin beeku. Ani kan nagee obboleessa koo irraati haadhota hojii kana dheeraa nagee kana hundumaati qabatamaa achuu kun. Maalan beekaa dubbiin nu dhageenya fi amma kanatti jettu kun ulfaalladha. Ani abboo miidiyaa kanarratti nama miidiyaa kanarraa amanuu nama rakkisa. Jechuun amma gara keechatiin kan nageenya bakka mucayyoon jirtu namni keenya achi jira. Obsinaan mee callisaati.
Koi waan Aga fattu aga fattu. koi anillee waan natti mul'atan dubbadhaam sinaani bakka amma jechaa jirtu kanatti dhiisi dubbiini mucayyooni as baatee yoo dubbatte nullee hin gargaarraa kan nurraa du'e abbaa keenya ishii bichaarraa hin duune meetii bichaarraa hin duune abbaa nama maraatiin nurraa du'e tuyyoonkin mucayyoon tun itti aanuu dandeetti. Kan mucayyoon tun amma rifaaturra jirti waan mucayyoo ta'anii dhiisi kan kanaa dhaggeeffatan. Araani dubbachuu fi miti amma rakkate arga mucayyoon fira jette mee qoy mucayyoo tana fooloon godhaayyuu. Ishii amma fira jette. Ollaa kooti lagaarraa gajjalaan ollaa dhatti qorachuu dandeessa wanti wallagga bahaati aanaa jimmaa gannati haraatu wanti ollaa tokko bara. Ishii rakkoo. Karaa kan qorachuu dandeessa. Bakka ilaamee ati baay'inni shitaayiiti yaadde ijoo salaateen dhufa sa'aatiin natti darbeera dubbadhaa ammasin. Haqaa jirtu dubbadhaa moo yeroo dubbattan walirratti hin qabna. Wanti nurraa Kana doo dhiistanii asumarratti. Anumas hin dhaggeeffadha jedhee. muutii walii godhaa walii dhaggeeffadha. Oromoon gizee hunda iyyee ol deebi'ee boo'ee dhangala'ee ol deebi'uun keenya haadhoo keenya fi waa hunda nurraa fixee jira dhageeche. Oromoo miidhaa jira sa'aatii kanatti. Oromoo nyaachaa jira waan ta'eef nuti har'a hiyyinee boru galuu osoo hin taane mucayyoo tanallee jajjabeejjinee rabbi jajjabinna ishiidhaa haa kennu rabbi obsa ishiidhaa haa kennu kan nurraa du'e abbaa ishii bichaa miti abbaa nama maraatiitu nurraa du'e har'a nurraa wareegame mucayyoo tana gizee hunda liivii ishii jala waan an deemuufi mucayyoon ani firaa warra ollaati jettu tun illee achumatti wanni jenneetuma ishiin illee wanti itti fakkaate haa dubbattu mucayyoon ammaaf gaddarra kalleen dubbadhu ani uummata kalleen lafa ammaaf gaddarra waan jirtuuf mucayyoon illee gaddarra jirti rabbi mucayyoo haa sabbarsiisu nullee rabbi nu haa sabbarsiisu kana hundaafiyyuu namni azala deemtanii waan tokko viidiyoo waan tokko barreessitan koomenti rabbi keessa sodaadha piliis ilmaan oromoo baay'ee gubannee jiranu baay'ee garaan nu laalatee jiranu rabbi sodaadha. Ulasaan ishii dhaqqabde kuni boru mucayyoo tani boru sin dhaqqaba. Piliis illee boru achumaaf deemnaan arsii ta'eefi miti. Kuni ko ajandaa godhatamee miti ajandaa godhatan kan jettan wallahi baay'ee ajandaa miti waan ta'eefi dhiiga keenya kuni ilmaan oromoo waan azala deemtanii waa barreessitan rabbi sodaadha. Mee jarraa naa kennaana. Haadha keenya jette boraadha jira maal taataniitu adaraa rabbumaadhaati warri koomintii wanti hin taane barreessina. Jarraa naa kennaa mee ana yeroo takkitti ani waa tokkoon dubbadhee ba'aa nama ba'aayyuu laali ijoollee maata fakkaate. Amma dubbiin nu irra dhageenyee jirruu fi kanneen asirratti haasa'amu wal adda amma mucayyoo nama biratti hin dubbattu wal adda baay'ee garaagarummaa qaba. Kanaafuu dubbii kana mee anuma isiniin jedhee mucayyoodhaa dubbannu malee biluuta ajjeesee. Obsinaan ani dhawalli siin jedheefi gadaa baaftu dhaggeefta mucayyoon afaan ofiit irraa dubbattu amma mucayyoon gaddarra jirti namatu irraa du'e mucayyoon amma gaddarra jirti mucayyoon afaan ofiit yoo dubbatte kanaafuu siniin jedhe bara buleetti namaan naannoo taani kanaafuu dhiisaanii nan ba'anii dhiisaa isiniin jedhe bara lubbu mucayyoon ofii ishiiti haa dubbattu laasiin lolaan jiru lubbu ani maafis siin lola mucayyoon ofii ishiiti haa dubbattu afaan ishiit irraa dhageenya waa hundaayyuu amma mucayyoon gaddarra jirti mucayyoo haa gaddarraa kan ishee mucaatas gabbeessamee akka dandeessan kana waan ta'eef guruuppii walitti hidhee ilmaan oromoo mucayyoo tana gargaaruu qabaa biyyallee deemuu hoo ta'e waan fedhe hoo ta'e mucayyoon tun gizee hunda boochi waaqayyo sarbii haa kennu hanarra wallaggaa fixaa jiru boru arsiirra illee ni gahaa namni keenya miidhamaa jira kana garaan keenya nu laalatee jira nu dubartii dhagabbaanee waan tokko dubbatachuu hin dandeenyu waaqayyo jireenya biyyaan baajiraatu irra dhugaa rabbi baay'ee tokkoon gadde baay'ee tokko natti dhaga'ame rabbi kan beeku baay'ee tokkoon gadde innaa ajandaa godhatanii nama jala deemtanii warri waa barreessitan rabbitti isin kennan wallaahi rabbitti isin kennadha bakka kooti warri waa nama jala deemtanii barreessitan mucayyoon tun kan irraa du'e abbaa ishiiti har'a ajandaa miti ilmaan oromoo kan waan takka waan badaas keessatti balleessitan mataa mana keessanitti isin haa galuu hin jedhaan gara kootitiin jechuudha. Gadda wanti irra jiran kun gadda. Hunda irra keenya dhaga'u ta'aa jira. Ana baay'ee natti dhaga'ame mucayyoo tana dhugaa rabbii. Ani ko amma darge beektaa irribaa ka'ee yeroo viidiyoo si argu wallaahi badaannee bakka hedduun na'e intala kana yeroo iddoo nan arga beektaa tiktookar irratti hoo. Yaani warra jala deemtanii ajandaa argattanii oromoo zimmi jedha. Oboo tajjeesee shanee tajjeesee isin jedhina ijoollee warra jala jirtanus.
Hin Intala beeku duuba sanaaf bakka hin jedhe. beeku. Yaa kun Mucayyoon warri afaan ofiitirraa dhiifama haa maal ta'e beekta dubbatu. warri as jala deeme waan hin taane barreessu warra paartii siyaasaa ajandaa godhatee gamana olii gadi dha. Nuti immoo har'a kana haasa'amaa Warra nama waa'ee nyaachisaa maatii jira warri kun. mucaatii fi warra maatii mucaatii fi nuti kan haasa'aa jirru mucaa maatiin irraa dhume sana akkasiin jajjabaattu akkasiin dabartu jechuudha. Warri Dubaay Abu Dhabii naannoo isheen jirtu jiru qaamaan dhaqee akka isa Rabbii jedha. barsiisu isheen akka Rabbii jedha dhaqaa. isheen akka jettutti nan gala jedhaarti maatii ishee egaa akka Hin beekamu gashinaa maatii wallaahi warri ishee quba ajjeesu. Hin gashinaa ani asumatti jajjabeessinee asuma jiraattu. Maal gocha galti? waan danda'amuun bira dhaabbanna nuti amma danda'amuun tokko kana amma immoo inni lammaffaan mucaan akka hin galle taasifamee qabeenya isii barbaadaa jira maatiin sila du'een ka'uu asumatti siidhaa jajjabina maatii isheedhaa jajjabina hawwinee asumatti waan danda'amuun gargaarree akka isheen hin galle akka isheen tasgabbooftu taasisuudha. Inni warri kana jala deeme immoo barreesse waan arge jedhu warra gandummaa olii gadi ooti waa'ee jimmaa dubbatte gandummaa ooti waa'ee woboo dubbatte gandummaa waa'ee mootummaati dubbatte gandummaa jedhama. Kanaaf nuti sana keessaa quban qabnu dhaggeeffadha. Wallahi Kanaafuu maammi anu nama hedduun laalaa jira kana jetaa garuu anu erga isaa dubbachaa hin jiru zimmedeen laalaa yeroo sinaan yeroo dubbattus nama hedduun laalaa jira warri hamma deebistanii barreessaa turtan sida waan tane barreessaa turtan hunda keessaniyyuu argaa jira rabbiin sodaadha. Du'a jechuun qaldii miti du'a jechuun macarrashaa keenyadha waan ta'eef du'a rabbi sabirii si qaba kennu jechuun moo Suuraa Naasirii mucayyoo yaada bira kaa'anii Naasiriit irraa dubbachaa jira malee waan biraatiif miti sanyii mootii kan jee kana suuraan Naasirii waan biraatiif irraa dubbatamaa hin jiru. ilaali gara jarratti geessa laali bicha gara jarratti geessa laali. Ajandaan as fudhachuu osoo hin taane Nasiriidhaa fi mucayyoo durbaa Nasirii bira jirtu kana wallaahi jala taa'ee dhaggeeffataan ture. Waa'ee mucattii kanaati attaa bilbilaan wanti inni hin hojjetin hin jiru jechuudha. Nasiriyaan olee mucaa ishee bira jirtu itti bilbilee eddeessa jirtu sadarkaa kamirra geessaniittu jedhanii haasaa turan. Garuu namni keenya gaalaali mataan qabu uumama xiqqoo waan argatu godhatee akka waan ilaali gaama jedhu beektaa ajandaa godhataniitu jedhu eeftu kana ajandaa godhatanii Naasiriin keessa kaan jedhu gaama laali rabbiin soraadhu mucayyoon kun akka kanatti yommuu boose laayifiirra teessee boose miti argaa jirtan ija keessaniin maaliif hundi keenya biyya hambaa jirtu har'a ga'e har'a biyyoo ofiitti galu hin jiru hundi keessan madaamii jala jirtu kanaafiyyuu rabbi yoo dandeessan rabbiin kadhaafi ajandaa godhatan rabbumaan soraadha waan hin taane barreessina yoo rabbitti hamantan warri amantaa biraas waan barbaadetti amantanii jiraattanis. Wih. Sooree jimmaan iyyuu achi hin jira minaamin jiraatu jirti garuu kanaafuu ajandaa biraa dhiibame waa'ee mucatti irratti gaddeeffame dandeettii gargaarsaa yoo qabaatte gargaari. Sanyii mootii gargaari yoo gargaarsa akkaataa yoo dandeettii qabaatte. Qo'a qo'aawwan taragaaggaa beektanii suuraa biraa kaasaa gargaarsa yoo ta'e ni gargaaraa jechaa jirti ishiin illee badiin qabdu. Haala. Isheenis yeroo nagaa qabdu kunuun akkasitti uummata mana hidhaa suudii jiruuf sagalee ta'a turte argaartumtii suuraa ta'e waan dhaalaa rabbeedhaati. Uummanni keenya garuu egaa wamaa isatti dhufe namni beeku haasaa waan ta'eef isaa kana jala taa'e koomentii barreessuu dhiisa. Garuu ashaangulliitii boocaa kana jalatti hin erginaa tiiktookiin ishee jalaa gubata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kunis ashamaa jedhee jira. Reefuu isaatii waan libii keessan kana dhageeffadhee nan dhufe. Waalaikum salaam warahmatullahi abdii kiyya. Libii keenya baga nagaan dhufte habiibti. Yaa jechuun hanga jedhu jecha reefuu kana amma Nasriin anis wajjin ture mana isaaniin ture waa'ee mucattii kana bilbilaanis akka gaarii hordofee ijoollee sii qabdee jirtullee hin baasii deemtee jirtiin ta'e mucattiin. Arramoo? Amma hin baasii jirti beekta isaati amma galgala deemte. Gara biyyaa deemaa jirti? Imbaasii dhattee agarsiisa murteeffanne imbaasii Abu Dhabii kana hin jirti. Ana Abu Dhabiin jira achirraa amma bilbilaadhaan dubbisnee Nasriin irratti dubbisee ture kazaan haasa'anii kennaan ijoollee isii bira jirtu dubbisee jira Nasriin hin dhaqa bira hin jedhee jira. Maashaallah akkastaanaa illee bareedduudha. Galchaanii jiranii gara biyyaatti? Galtee guyyaa lama tokko keessatti waraqaa waan hin qabneef hin gaafachiifnafi jedhanii jiranii. Akkas jedhanii amma reefuu Nasriin kiyya irratti na hordofaa jedhee jira bira deemaa jedhee jira. Maashaallah bakka Nasriin argata sedeen waan dandeettanii bira La, qoy, siifan.
Yes. Isiin amma ijoollee bira jirti. Imbaasiin gisee kana banaa miti bar Habibti. Dura yeroo Already imbaasiin isiin banaa harka jiru poolisii dhaggeeffadhu. turte. Yeroo imbaasiin jiru san deemtee karaa poolisii nu qabee makiinaa sitti hima dhageessaa ijoollee si wajjin jirtuutti kan narsii bira jira yeroo sanaanis achi bane san keessa jira ganniillee ni jirti saatii san jechuudha. jirtu galata fayyaa keessanii Jala galata nagaaman beekamtoota. sagaleen koo Dhagaama dubbadhu. jira galata fayyaa keessanii Jala galata. baasii namni Obsi cufaadha keenyadha. ta'e kun baasiin cufaadha nagaaman sagaleen koo Dubbadda gaarii. Dhagaamu. neesorti Niitoorkiin heeti. Micayyoon duraan baasii turte gini baasirraa namni Urjii shawaa. Abbaan tare tokko ijoolleen bilbilli kun Dhaga'i nagaaman obsi. jira Iftu. Wayyee. Gaaffii uummata keenya haadha qabdii intalli kuni. Haadha qabdii intalloon. Haadha qabdi abbaa jalaa ajjeesanii isayyuu immoo itti kakataa jiran haadha siisin yaani isii biratti miti nama bira jiru biratti haadhattis hin kakataa haadha keettis hin kakataaranii haadha keettis dhabuuf deemta jedhanii dubbataa turan. Yaani Miskiina ku yaa rabbi ani waa Allah. tokko dabarfachuun barbaada dhaggeeffadhaa. Eessayyuu ta'e Oromoon kutaa 11 jirtu jechuudha. Inni hadha Wallaggarra gahee inni hadha abbootii Wallaggaa haadhotii Wallaggaa dargaggoottiin Wallaggaa fixaa jiru na amanaa Jimmaanis hin galaa Harargees hin galaa Arsiis hin galaa Wallahi hundarra kaa amma agartaa. Hundarra kaa. hin Qoosin gala. ijoollee adaraa. Na amana yoollee sagalee ta'uu dadhabda rabbii jedha du'aayii godhaafi. Du'aayii godha uummata kana. Uummanni Wallaggaa immoo lamatti ba'e mangistiin bira dhaabbataa hin jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromootu bira dhaabbataa ta'e silaa hadha akkanan ta'u ture. Silaa hadha mana tokko keessa maatiin 4 eddeetti dhumu ture. Silaa hadha abbootiin dadhabaan haadhotiin dargaggooliin hin dhuman ture. Waraansa adda bilisummaa Oromootti hin arganne mangistiitti hin arganne. Lamatti dhabe uummanni Wallaggaa. Uummanni keenya hakaayii mulluu taaraa jechuudha uummanni keenya. Amma kana ajjeesaa jiru mootummaas haa ta'u waraana adda bilisummaa Oromoos Ofiisaa ajjeesu waa'ee ajandaa waa'ee shanee waa'ee mootummaa kana jala hin fidinaa. Intala duwwaaf rabbiin kadhaa. Inna rabbi akkuma rabbi balaa kan dura qabbanisutti afaan beektan rabbitti yaa'u. Otoo kun wanti biraan jiru kana booda rabbitti iyyuu malee. Kun maatii keenya qaqqabu deema. Wallahi an badaan of sodaadhaa jira amma kanatti maatii kootiif badaan sodaadhaa jira. Suuraa qulqulluu ishee kolfaa irra godhadhaadha. Shaamadhaan dhaqqanaaf barinaadha. Micayyoon nama harka jirti jedhanii namni jiru ijoolleen ijaazaa qaban natti fakkaate isaantu fuudhee galee jedhanii galgalammoo waaqayyo jedhe laayif irra galee sin beeksisne jedhanii kanaafuu anis kana dhaga'eera. jira adda baafachuu qabna ani isaan biraan ture yoo argamaa laayif irra gisee turanii. Samiira maal jettaa? Samiira. Sagal sanyii mootii. Ijoollee koomantiin ilaalinaatiin ijoollee koomantiin ilaalinaa yaada keessan qofa kennadha. Uummanni koomantii dhiisaa. Uummanni gaariis barreessu jira. Uummanni ajaas barreessu jira. Sira dhiisaatiin uummata karaan harkaa bade barreessu. Wanta ijoollee koomantiin warra waan hin taane barreessu rabbi gubaa kan hunda taane warra waan hin taanetu akka nama rumaan keenya gubaatu warri waan taane barreessan. Wallaahi gubaan kun marrumaan keessa itti taanamu ishee. Kanaafuu waaqayyo micoodhaa salooti yaada namni bira hin Jechuudha obse sa'aatii kana koo rabbitti jechuudha. Uummata keenya gargaarachuudha. Rabbi maaliif karan kan hin taane yaa rabbi inni rabbitti iyyinee uummata keenya gargaarachuu qabna malee. As jala deemnee ajandaa godhannee amma yeroo ba'an bakka tokko dhaqanii ajandaa mo'aa tokko odeessu ijoolleen kun. Rabbiin sodaadhaa yaa amma oduu wanta hin ta'in akkana ta'e oduu hin ta'in micoodhaa salootii godhaadha. Hayimaanotii hundi keessanii musliimas haa ta'u beentis haa ta'u ortodoksii haa ta'u hundi keessanii bakka jirtanitti ishiidhaan eegalee taa'edha waaqayyo akka ishee qarqaaru rabbi lubbuu fi akka ishee baasuu fi rabbi ishee qarqaaru maatii shirrii handuu illee nafsi amaaruu fi
isheen immoo biyya ormaa jirti waaqayyo jajjabinaa kennuuf dhugaa rabbiin namatti Amin ulfaata wallahi rabbi jajjabinaa kennuuf sabir rabbi. arra koodiin takka namatti ulfaatti waaqa abbaa qixxee abbaa dhiisiti koodiin ofiisu nama mararti baay'ee ulfaata sanaa biyya ormaati Roshan namni immoo abbasi nama alaabaa ajjeese waraqata habibi qabdanii nama ajjeese. kanaafuu namni immoo waraqata qabdan alaan akka garaa keechanii kontiraatoo doon ta'in alaan hojjetanii waraqata warra qabdan immoo akaadhaan nettanii bira dhaabbatanii ayisii hojjetanii jajjabachuu qabdu. Maatii sajjatanii uummata koo. Ba'uu hin danda'an irreedha. Kontiraatan hojjedhu waan ta'eef naan eeyyamamu. Kanaafuu tsalootiidhaan warri hin dandeenye immoo bakka hirtanitti tsalootii keechan ijaada. Shanee jedhaayi Samir Jimmaa maal jettee shanee jedhaa jettee? Yaa Rabbi. Nuhamma wanti nu jechuu qabnu shanees haa ta'u shantamees haa ta'u mangistiis haa ta'u abbootiin Oromoo haadhotiin dargaggootiin du'uun nurraa haa dhaabbatu. Kanaas maaltu dhibe barcuma jaran wal saamaa kan du'u nuyi maaltu ni dhibe yaa jaran maaliif abbaan dadhabaan haati dadhabduun maaliif duuti? Maaltu nu dhibe waa'ee barcuma dhaqnee walitti wallaansoo qabanu yoo nu jedhan nu ajjeesanii barcuma argatu. Maaliif maatiin keenya dhuma bazzaa daa'ima ganaa daa'ima kaadhumaa ture gidduu dheengadda daa'ima hedduu dhumaa daa'imni ganaa waa tokko nagarree ammallee. Rabbi jedhamu wanno cufi komentii cufi mana shaanguliti bochi ergu afsirratti yaada bashi tiktoke Kalli haa erganu dhimma tiktookiin qabu abibti haa erganu waan barbaadan tiktokii hadha yoon bane hadhan guddisa kalli. Yaa Rabbi warroonni akkana garaa nu gubdan garaa keessan haa gubatu. isa akka ijjasan isaanii hagan kanaafuu isaan ilaalinaas warra komentii warra badaa komentuu ilaalina jajjabina keessa Samiraa dhamoo Samiraa micookanii argisiisuu qabdu Oromoon baa keenya yaani amma maal godhan beektaa amma deebiin mana kubbalee beektaa ibtu mana wayii lixee bahe amma sagadee keessaadha. Wallahi maal jedhu beektaa ijoolleen ajandaa argattani jedhu mucaan akkasana bu'aa maraatota siin gadhiiftu ajandaa argattan jetti ijoollee wal jala teessee mana wayii galee achuma si bira dhufee as ga'e mana kana dhufee gadayyuun ajandaadha amma akkasanatti boossee maraattee mucaan akka kanatti maraata ajandaa godhamaa kun. Ani wallahi mucaan gizeessiin akkas argu isa rabbiin keessa koo argu jechuun natti dhagahame badaa. Bakka siin of buusee laale ana dhootu abbaan koo du'ee miti dhukkubsatee isaa dhagahe wallahi daqiiqaa sana sin taa'u isiin garuu dhabatta hammaattu tokkoffaa seeraan ala jiraachuun kunoo rakkinaa akkanaa qaba timirtii fudhadhaa ishee warri ajjala jirtanu warri baddanii hojjechuudhaaf yaaddanu warri baddanii hojjetanu asirratti ilaalaa otuu seera qabeessa taatanii du'a miti dhukkubaa fi hadha jechuudha hadha tikkeettii kutattanii kan keessanii amma beetiin kun otuu 5,000 ofirraa qabaatte hadha galuu hin dandeessu. Ergixanyaan 5,000 hin qabaattu. Ituu immoo higgaawii taatanii qabaraa sin qaqqabdanii abbaa keessanis ta'e haadha keessan obbolaa keessanis haa ta'u jechuun dhaxxanii dhungattanii gaggeessitanii qabartanii gaafa qabartan sabartanii beektu. Ilaala warri seeraan ala jiraatan ilaala. Danazaa gartinnaan ashaangulliitii hin ergina sanyi jawee dhiisa. nagaano Rabbiin sodaadhaan isa. Kalli rakkoon qabu waan dantaa komita gadhiisan ashaangulliitii of biratti bo'aa kalli rakkinaan qabu tiktookiin achi foocu. Dhuguma warri ammas mucaan tokko sila ammas beektaa qoy mee dhageen barbaadaniyyuu nan badaa manni xalabaa jalaa ba'anii hojii nan argadhaa duwwaan keessatti intalli tokko silas dubbataa turtan jettu hin baay'inaa mana bakka hojii keessaniiti hin baay'inaa bakka rakkattanus argattanus achumas ni wayya. Kuno wanti keessa fixattanii biyyatti galu wayin hojjaa jijjiiruu yoommoo lakki humni kun dadhabeettani waggaa dabalachuun isaa waggaa keessan Duraata keessan fixnaa gara biyya keessanii galaa gara biyya biraa immoo galaa malee baddanii ilaalaa dhuguma mucaa kana irratti barumsa sinii taa'antu hundiyyuu jechuudha mucaan kun utuu mana xalabaa jiraata jechuudha howwana yookiin beemaati ishee geesseetti yookiin waan tokko furmaata argatteetti jechuudha. Inni akkasumas hin baatu turte akka kanatti maalaattis hin baatu turte. Eenyutu dubbataa obseedhasaa obseeti yaa rabbi adagaa nurraan hin gahini jedhe adagaa rabbi nu agarsiisin biyya namaa keessatti jedhe xalabaallee hoo jiraatte xalabaallee dalannee tagarree dhiifa manarraa ta'in beette
طلب عليه أنا إنه متكن بدلنا دبت دقيقة كانت أنا نمسي متكن جالس دبت ربي أدقى نورها كبو وان قدر بنورها كبو جدي واقع كردو ماله ربي كردو ماله أيوة أنا ربي متكن هسبر جد أنا سيسو متكن واحد جد اللي هسوي أنا نبرد جاي تو بكو مكيا وان طيب إيش ربي بلان راح كابو أمتهم ده يرى بلان راح كو ورقة أمتك كن يتربينا وان طيب بچون إندان ijoollee بيتكرر جيون تون قدر وان جرتون لا فيديو jechuun ورابله keenya بودو bari دندا jechuun keenya siniin galle tasgabbaa'ame kan jenne osoo waan waraqaa qabaatteeti sila akkanan gubatu tikkeetti si hadheetti hadha futattee bor biyya dirtisiin إيه akkas jechuu Osoota barbaadde. biyyaati mucayyoo bitunuu biyyan deemtu bar amma kan du'e miti kan jiru fala warra ishiiti fala yaadanii ishiin Laa tun as habibti keessa laa 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 galee ani toonaatiin hangalan barbaadu galeetan ilaalee qabbaradhee deebi'a. Ma kanni wallee siraa deebi'een dhufa bar qabaraadhaan booda deebi'een dhufa. يعني Isiin amma galuu dhiistee beetiidha bareedaadha. Maaliif yoo hamma gara imbaasiitiin galtee jette asitti deebi'uun rakkisaadha. Deebi'uu hin dandeessu jechuudha. Waggaa shaniin يعني booda. أنا مو شو deebuu مديبويتا اسمه ديبويتا أنا مو deebuu قالوا مشان dhaabon ما أفقلتي وده Qoy ديسيا ana كان doogaan baattee hin jedhaa bar lubbu أني سكاكيتي deebuu ishee odoon تو ta'in قالوا بعد تنتلي كونين جد deebuu ما ishee عليك جد odoon ta'in توقف oogalte biyyatti eenyu bukkee jira oromoon hin biyyattuu jarjara gala malee nama bukkee jarjaruu nama baatanii bukkee mucayyoo tana biyya jira galchuu baatanii asumatti sabbarsiisanii guruppii hiine asumatti kalaas waan ishii sabartu ogeetti fayyaa rabbi oduu ishii si'a haa godhushi sabbarsiisu jazbaa oduu dhiisaa maal jechuudha oduu dhiisaa ituufi kana gubadheen dubbadha isheen oduudhaa kun Rakkoofsa tokko naa barreessaa warra jirtan moodireetaran isinii kenna. Callisaan koomantii isin dabbare riimuutii mindin no miiwutii godhaa. Isinis gargariin baay'isinaa. Lakkoofsa tokko barreessaa jennaan jarri kaan barreessan. Seerin sha'aa okkee. nam gadini sin bakka sin jedhiisi ani ko amma kan jedhaa jiru jechuudha joo ituu galuu dhiisteen talli kun biyyatti galuu dhiiste biyyatti yoo galte mucaan kun isin haftu yaani itumas teessee yookiin gargaarree maatii siillee achi keessaa baastee jedhe yaada garuu akka yaada kiyyattan gara biyya biraatitti hedoo baasanii bareeda mucayyoon tun amma ani yoo akkana galte yaade illee yookiin beektaa nafsee ishii biyyoon Namni modereetara isinii kennee ka'e lakkoofsa tokko barreessitanii jennaan qoy obsinaan. Namni modereetara isinii kennee koomantii dabbaru miyuutii godhaa malee hin arrabsinaa. Malsiis hin kenninaa. modeetara eenyu kenniseree nama sadii keessa jira namni I think si follow 14 godhameetii kenneera. Wasaanuu manni si qofa lakkoofsa tokko barreessi. ani barreeffadheen ture muca Barreessi. kuno Barreessaan piroofaayilii keessan argu malee hin jedhu. kuno bakka deessatu Obse Isinii yoo kennu. agarte muutii godhi malee bilookiin godhin ishii nama bilookiin godhin muutii godha kan hin barreesse. Ammaaf garuu koomentiin Si kenneera isinii kenneera optimaal qofaa kenneen of keessa isinii nama isinii badaa balleessu balleessa. akkas atillee miira keessa galtee hin bahin jedhu lubbuu miidhama. atirreen aariin hin boo'inii mataa si dhukkuba garabbi ani ergan dhaga'e baay'een boo'eetiin mataan naanna'een dhiisu garabbi waa tokko boo'icha hin barbaachisu rabbitti hiinaaf amma akka jirrutti kanatti rabbitti hiineefi gini mijoon biyyatti galuu hin qabdu maayidhaaf biyyatti namni bukkee dhaabbachuu gashina anitu nama ishee bukkee jiran gadhee akka gadhee gochisiisna jechaa jiru ginii duraanis jechaa jiru ijoolleen isaan kun Maal taatee hayaat jimma. maree Abbaa jalaa du'e. biyyattuu galuu baatte shidha wayi biyyatti galte maadhaaf nama qabaachuu baana ishiin biyyatti gadlaa mucayyoon kun isin haftu obse biyyatti gadlaa mucayyoon kun afaan jirtu beeki maarree kanaafuu An asuma beektu akka dhiisanii jiraatu. bukkee dhaabbachuu qabdu. Ummata waraabessa ummata nama nyaataa rabbi jara haadha baquutii tuman.
Am barin benu tu beta wan kanam benu beta. Reenfi jira, reenfi abbaa ishee jira, reenfi isaa qoy, reenfi abbaa ishee qabarameera moo jira? Isheen hadha dhageesse miti maasilayyuu. Maal beeka jira? Yoom du'e namichi kuni? Har'a awwaaluu baatanii boruu awwaalama jechuu isaanii nagahuu beeku. Yoom du'e du'e? Kale sagalgala dua obse. Beekamnaan hin beekne waa Awal wajin boru kawan. ooyin boru erga kaleessa galgala ta'e har'a awwaalama boruu. Jaani siinaa ilma wasiila kooti jedhaatu wasaanuu dhamo maali maqaan kee? No, wasaanuu miti. Si, kan Wasaanuu. La wasaanudha si miti kan ilma wasiila kootiiti jedhe amma. La anarsi. lakkin baate tallin baate. Baatee. Ay maaliif baate garuu kana jala jiraate meenuu barreessi. Yoom qabbaramu abbaan siinuu qabbaramee jira. Maali maqaan isaa Namni biyya jiru beeka? Jira namni biyya jiru namni beeku. intalatti maqaan Namni biyya siyyaarraa jiru namni kaagaruu beeku jira. natti fakkaatti. Kottu deemee intalaa. Gaabii raawwan baay'ee. Dubbattee kaatee baatee bar. Maal taate beektaa akkamitti baate beektaa obseen? Uummanni koomentii barreessaa tura waan ta'an intala jedha turan beektaa uummanni yeroo ishee waa'ee akka ajjeecha jira himtu ijoollee waan ta'an dubbisan beekta jedha waan ta'an jedhan naatee baate takkattuu. Dubbii gara biraatti naannessanii Already sagaleen waraabamaan nan gadhiisa sagalecha mummureen gadhiisa wallaahi waan isin dubbatte nan gadhiisaan. Hin sodaatina haqa gaafa dubbattanu batalaa gizee biyya namaa jiraatanu haqa dubbataattani miti haqa gizee dubbattanu dhaabbadhaa haqaaf. Keessayyuu humni waa tokko isinitti godhu hin jiru dhugaa rabbii. burukee sirriitti beekta burukee kana gashi kottu sirriitti erga beekte kottu nutti hime akka du'a isaanii gashi waan mucaa kana Galchi. kottu. Burukee ergaa Samiti dhiyaattu koottaa seenaa. An sirriitti an beeka akkamitti akka du'aatii sirriitti kottu nutti hime. Burukee Oromoo aራት ሰላሳ መጨረሻው Hagaltu jedhinaa mucaa kana waa godhu. Ishi rakkoon qabu. Warri waa'ee du'a abbaa beetii sirriitti beektanu ergadhaa kottaa ifanuu godhame. Abbaa ishee qofa osoo hin taane namoonni maatiin namni afur mana tokkotti dhumaniiru jedhan. Waa'ee isaas yoo beektan mee kottaa nuuf ibsaa. Gini of eegganna. Ijoollee Oromoo dhugaa rabbii of eegganna. Atiin sodaatiin obsee maaltu si beeka TikTok irratti. Ilaanni fagoodhaaf hin Maaliif TikTok irratti eenyu si beekan hundatu viidiyoodhaan bahamu isayyuu maal namatti godhan biyya namaa irratti bahe maa darbu. Nafseen du'anoon tudiisi kaa'uufseen sodaatini yoo duunellee maalii mitiish. Jajjabaan nurraatu du'aa jira. Akkuma keenya meeqadduu haa jira adeemni keenya meeqadduu haa jira nu duunee maali faayidaa maalii qabna nuti? Namoonni baay'een mucattiin akka hin gallee jettu. An garuu gama footti osoo bor galuu dandeesse galtee natti tola wallaahi. Intalatti Samiraa jedhamtu kana narraa baasilaa. Mi'uutii yoo itti fayyadamnu. Hayawaan si hayawaan intalatti nana baasi intala kana bilooka ofirraa jazbaa. Bulookeera. Laa muutii goonaa sargame. An bulookeera nama kanaa nama kana gaddi namaa gumma. Rabbiin hin beektu. Lakki. Ashaangulliiti hin erginaa. Lakki galini. Maa Uddin lakki hin galini jedhu anchi lakki hin galini kanaaf isin harkatiin. Ani garuu galtee abbaati baraa ijoo darbisannaa isin galaa du'e. Induuti lubbu iftu. In ajjeesuun wallahi ishee ajjeesu amma haadha dhiisanii intala kana ajjeesu. Beetii wallaggaa kan jedhu tun ishiidha. Beetii wallaggaa meerre. Iftuu Wallaggaa. meerre. Saamira irratti koomentii barreeffama. Miti laalaa isiin kun beetii miti meetiidha bar meetiidha isiin kun. Isiin beetiidha nan beeka piroofaayilii isii piroofaayiliin isii callee abbaa gadaa kanaan piroofaayiliin Ijoolleen bira jiran waggaa lama eeggatti hin galtu amma. Maabduuti waan gala. Uumaan taane hin gaafatina. Uummata heexaa. Hin gaafatina hin deebi namni tokkotti hin dubbatina bakka amma obsaan.
لا nan dubbadhu amma booda nama dhufee seeraan tasgabbiidhaan natti mun barbaadan. Kalas nam tokko waa tokko sin deebisinaa. Wantu Habibti qottame. Ya Rabbi Allah maatii keenya bira nuun qabadhu yaa gooftaa koo. Hambadaan sodaa dheerbaa. Dhuguma nama sodaachisa. Wanti namni goontu wanti beektu jira waa'ee du'a abbaa beetii wallaggaarra wanti quba qabdu jira. Warri qodaanitti caccabsaatu sana qodaa biyyooti qabaddaa caccabsaa barbaaddan. Goontu wanti beektu jira waa'ee abbaa boqotuu abbaa beetiirraa. Sagaleen kee dhaga'amu sirriitti maal jette? Abbaan ishee akka boqote nama harka namaati akka boqote hin beekna waraana mootummaa ta'uu isaanii haa ta'u addaan baasanii garuu mucayyoo namaa fi ganama rakkoo keessa turte amma ijoollee fudhatee fuudhanii jiran isheetis galbeessuu irratti malee waa'ee abbaa kee maal ta'ee maaliif ka jedhu namni adda baafatee jira gayyoonaas. Obsa dhiifama sagalee kee gidee sirreessite deebita Habibti. Ishii maal jettee? Abbaan ishii nama tajjeese jechaa dhageenye waraana mootummaa ta'uu faana ta'uu addan baafanne garuu mucayyoon ganama rakkoo hamaa keessa turte baddeellee barbaadaa turan ijoolleen baay'ee dhiphachaa turanii maatiin warri sun jirtu ijoolleen abudaabii jechuudha. Yeroo ganama xiyyeeffannoon keenya isheen argamtee gara manaa galtee tasgabbaa'uudha irratti xiyyeeffanne malee abbaa ishee akkamitti akka du'e maaliif akka du'e amma yoonaatti hin dhageenye du'ee masaa dhaga'e malee maaliif akka du'e akkamitti akka du'e illee addan baafanne dhuga. Nah, akkasii ammaaf ishee irratti xiyyeeffachuudha. Isheen haa tasgabbooftu isheen erga gara sammuu ishee sirrii ta'e booddee waa'ee abbaa ishee maaliif akka du'e irratti adeemamuu danda'a. Ammaaf mucayyoo tasgabbeessuudhaan ta'e takkaa ta'e waan ta'eef. Warri ergattanuu warra qabatamaa waan akkanaa beektan waan taane oduudhaa qofa yoo ta'e natti hin ergatinaa oduun iyyuu odeessuun hin danda'a bar. Warra akka cabaccabuuf jedhan gashiin dhuguma warra waa ishee beektan rabbeedhaa kottaa seenaa. Walla rabbiin isiidhaa wajjin haa ta'u isiidhaa wajjiniin maatii isii kan hafan biras haa dhaabbatuuf moos isiin ikkoo wanti eenyuun dilaa sagaleen kun baafadhaa jira sagaleen amma wanti isin beekuu qabdanu yaa jama'a isiin sagalee xiqqoo qabdi miidiyaa kanarratti beektu miidiyaa mataa isii qabdi sagaleen isii dhageettii qaba hamma ta'e danuu miti hamma ta'e jechuudha nuti hin beekna amma fakkeenyaaf gidee qabeenyi isii barbadaa'u sanaa jammareen bari'an gidee isii laayivii irratti teessee boossu sanaan bari'an isinii galee inni immoo sagaleen isaan dhagahamin inni sagaleen isaa dhokatee uummanni wallaggaa jechuudha achitti qabeenya dhabaa ilmaan irratti dhabaa jiru kuni kiif yaani kan dhokatee jiru jechuudha kan isii hadha sagaleen abbaan sii duunaan dhagahame isaa kan hin dhagahamin yoo sagaleen inni immoo hadha isiirra gahe kuni wallaahi bor oromoo kutaa 11 irra deebi'een isinitti maa nu gahuunsaa shakkii hin qabaatina inni hadha wallaggaan gahe bor jimmaanis arsiis baalees oromiyaa kutaa 11 akka inni gahu hin xaraxarina hin shakkina yoo hammaan furmaatni ittiin kennamin jechuudha. Garaan isiin hadha gubate kuni anammaa akka kootti wallaahi bakka beetii taa'een nan asabuu garaan koo keessi wallaahi nama daadha. Maaliif isii qofa argine malee asirratti immoo mucaan isiin miidiyaan fayyadamne gaala kwaatariin immoo kuweetiin keessa hojjetti maatiin si afur bakka tokkotti du'uu jechuun ijoo maatii dhukkubsachuun jara akkam akka hojii isin hirkaagatu akkam akka jiruu isinitti hadheessu nyaachuun dhuguun isinitti tola dhiqachuu uffachuun isinitti tola gizee maatiin keessa dhukkubsate isa du'ee abdii muratte dhiisii jechuudha. Beetiin amma sagalee qabdiif iyyatte kan immoo sagalee dhokatee jiru haati qursii nyaattee miirisii otuu nyaatiniin garaa duwwaa ajjeefamtu meeqatu jirti wallaggaan keessa jechuudha.
akkuma sila jenne wallaggaa wallahi yookiin mangistii irraa hin yani diggaafiin arganne yookiin waraana adda bilisummaa Oromoo jedhamu jaraa wajjin hin dhaabbanne bakka ummata miskiina ummata akka baheetti galu wallaale bar ummanni wallahi alazim ummata garaa nama gubu. Dhugaadha. Ijoolleen nuyi beeknu hedduminaan ijoollee wajjin guddanne maatii hamaa 15 akkas 7 kadhabee baay'ee jira. Namoonni ol baasanii dubbachuu hin dandeenye. Dubbachuuf illee akkatti dubbatan isaan wallaalchisee gaddaan liqinfamanii jiran hedduutu jira. Garuu dhuguma mucayyoo beetiin namoonni hedduun ishee beekanii karaa sooshaal miidiyaa kanumarraa akka ta'e sagalee argatte malee dhugaadha. Haadha obboleettii abbaa fira hedduu kadhabe baay'ee jira. Namni waa'ee wallaggaa keessa dhalate isaa wallaalaa jedhee yaadu. Tarii waan miidiyaa fi waan qabataman dhaga'amu garaagara beekta. Miidiyaa irratti waan xiqqoo leellisuu danda'u garuu kan dhokatee jiru keessa gadi fageessee osoo qoratte kana caalaa dhaga'uu dandeessa waan si jibbisiisu jechuudha. Jiraachuu si jibbisiisu addunyaa kanarratti. Garaa nama nyaatu wallahi ummata garaa nama nyaatu ummata jiruun nama jibbisiisa akkanatti wallahi alazim. Ya Allah. Nama jibbisiisa bara kana dhugaa dubbachuuf rakkoodha. Warri biyya ormaa jirru gubanne inni keessa jirullee akkuma isaattuu itti bareera ibidda san keessa jiraata garuu nuyi asitti dhiphina meeqa maal ta'u warra gurmaan dhagaa laata obboleessa qomoo abbaa qomoo haadha kootu waan jalaa ta'a jennaa kana biraan cinqii biyya arabaa kana waa hedduu jira beekta rabboomtee obsasaa fi araara isaanii ufaa buusu malee. Rabbi dhuma maatii keenya nu bareechi wallahi ulfaataadha. Eebtu yaa imboo bakka kana caala mataa kee hin dhukkubsina biiftii koo. Imboo maal godha boonyee dadhabnee itti dhiibne amma garaa kutannee rayyuu maal godha boonyee. Boo'ichuma furmaata nuuf finne bitaashuma ijoof jaamsu taati malee imboo hin atillee tasgabbaa'i. Innaa akkas rabbiin kadhachuudha rabbirra ka darbe biraa furmaata. Seenaa gashime seenaa Oromoo dhalattu ginciin kun wallagganatti fakkaata. Ashaangulliitii hin erginaa rabbiidha nama ni yisiisinaa mee rabbumaa ilaati uummata maalitiin namni rabbiin hin beekne jedhan wish. Kalli erga nu dhiisi an tiktookiin hagubatu siin jedhe bardantaa koo miti gubatu aslan. Maantu mataati dhukkubsiisa uummanni hojii isaatti caala. Dhuguma dhiisee manni keenya yaasima hayyimii dhugaa waan rabbiin sillee wish bismillahirrahmanirrahiim. Maanni waan ta'een naabbatu dhugaa tokko boru dhageenyaaf taa'amu waan biraa dhageenya. Hayawaana koo sammuu Oromoo kan jettu kun hayawaana isin fatiyaa kan jettu kunis hayawaana warra sammuu qabu. Komantiin dubbisinati zim jedhi komantii laa dhiisi komantii yoo zim jedhi komantiin dubbisini zim jedhi ilaali waan barbaada. Nuti halas. Deebiteen barreessitu deebitee Ayyoo taane argama sa'aati booda argeetan uuguu jedhee dhugaa waan isaanii mana dubbee ani jedhan maal taate naan jettu waan maan godhu nabe dhugaa waaqa jiraata maal inni waan isaa. Warri nagarra ka gootan comment intinaa ko jala galaa laalaa tiktok ko jala galaa gadhiisira dhaqaa laalaa. Waan hundaafuu rabbuma bichaa kadhadha. Rabbirra ka darbe waa tokko furmaata hin qabnu waan ta'eef mootummaas ta'e warra Rabbii keenyatti iyyuu bicha rabbii keenyatti iyyachuu bicha. inni bichaan araara nu waa buusu yoomii araara buuse malee biyya keenya Waan biraa miti waan Jala gadi ilaali kunoo kuma 430 jala gadi ilaali ergimee jette maaliin si ergare seen ilaali jala. waan inta naa dhaabbatu dhugaa waan hundumarrayyuu waan dhaabbatu. Ani wallahi mata anna socho'eera wanna biraa waan hin godhuun qaban kalaaf.
حبيبتي جلق Istuudha منو هيك بقى إيش بقى حبيبتي كيا صبري قولي مرة Boonyaa بكتير. tokko hin boo'inati. Nuyi istuudha boonyee hin dadhabnee keessatti guggubannee fuularra nu ba'aa jira. Keessuma boonyee dadhabnee jechuudha. Booyin boossi furmaata tokko yoo argattu dhiphisuurraa kanaaf booyichi furmaata tokko illee hin finne amma yoo argatu. asalan hin boo'inaa waan asirratti isaanillee hin boo'inaa koomentii kee kanallee cufini koomentii keessan hin cufiniiftu asirratti gubu akkaawuntii keetii. Boobsii waan akkaawuntii yoo barbaadan qaqqalanii nyaata nuti dhiisiin No, maal akka nama. cufiniin si barbaachisa maaliif iyyuu cufiini akkaawuntii koomentii cufiitii dammoo hin boo'inii. Duuti nuuf haaraa miti durumaanuu ni duuna. Gaafa koomanii duuni. Siifoo duuti haaraa nuuf miti garuu nu warra biyya hormaa jiruuf nuuf haaraadha. Nuti wal beeka waa'ee Akka dhufeen nu haaroma intalli kun jechuudha tu biyya abbaa ishee jiraattee du'a abbaa ishee illee akka abbaan isheetti du'e argite waan tokko wanti nama gubu hin jiru. Yaani amma intalli kun asitti maraattee akka kana yeroo argeerraa taatu bar beeknaa bar wal tokko hin kolfaawwana inni kaan hin maal kolfa. goona gaassi maal goona waan gochuu dandeenyu eenyu akka gaafannu dhabnee bara osoo nama gaafannee nama irraa deebii arganne osoo rabbiin kadhannee rabbi irraa kada arganne Iftuu Muniir kana galchime Muniir kana galchi. furmaata ture furmaata hin qabnu wanta ta'eef maal fayyada. Muniir Abubakir ergadhu. Ani ni baane Furmaanni keenya rabbiin harka jira. hin booyin illeeti ammallee akkaawuntii kee koomentii isaa cufisi barbaachisa tole. Abshiran akkaawuntii biraa qabaati. Haa dubbatan waan fedha salaa dhiisisiifoo. Hin booyina Abaafatan. Intallettiin abbaa ishee duraa ajjeesani abbaa ishee jalaa du'e Habiibti kiyya abbaa ishee du'e jalaa. Warri gaafataa jirtan abbaa ishee du'e. waan hunda keessaa baga sin argamte wallaa amma sin argamtu tan sammuun Wayyuu waan hin ta'e yeroo intalli sun akka sana taatee baatu wallaahi anannatu mataan kun dhukkubsate nannee baqa akka malee. Takkattuun ijoolleetti wayyuu laala walla haqwata illaa billaa yaa rabbi adala. Biyya ormaatti nu marachi yaa rabbi. Gubaadhuma nu dhageessisin. Warri yaada kennatan mee jalaa bu'aa ijoollee baay'eetu erga taa'anii yaada jaraa kennatan warroonni duraan jirtan bu'aatii deebi'aa. Okay. Ani ni bu'aani akkaawunti intina kana cufi koomentii cufa sunan taa'uuti. Dhaggeeffadhaami yeroo takka carraan kan. Okay, dubbata. Okay, reefu ganama laayivii turre yeroo san obboleettiin dhuftee obboleettiin madaabitti bilbilte jette uummanni dhaqqabe san booda waan uumamee jira amma gisee ilaalu waan biraatiin harkeefin ganamarraa eegalee iyyuutti irraa fi amma maalirra jirtii waan uumamee jira moo mucayyoon akkuma amma obboleettii wajjin wal agartee jirtiimi furmaa waan haariyaa jira. Mulee kana dhaggeeffatan ijoolleen keessaa na wajjin haasaa ture ganamallee hoggaa isheen imbaasii liivirra turte duratti hoggaa isheen imbaasii keessa imbaasiitti buutonatu daarektii ijoollee bira jirtu mucayyoo yaakoo tokko bakka isheen galti mana jaataa tokko galu daarektii matti dabalee amma kunoo imbaasii buutee deemaa fuudhaa nama qabadhu deemii qabii jedheeni yeroo sun mucayyoon dhaqxee achitti imbaasiitti qabdee fuutee wal bira gaaniira obboleetti kanallee wal bira jiru tokko jiru soo mucayyoon mana galteetti walumaa galatti jechuudha. Bar boonaan baalee irratti nu garsiise mana boonaa baalee sanitti mucaa boonaa jaan nagaa galatoomu obboleettiin akkasuma sana wanta jettee harkinee jira. Amma san booda waan uumame hin jiru jechuu kiyya san adda baafachuu barbaade. Imbaasii deemtee turte achitti imbaasiin cufaa ta'e sa'aatii sana ijoolleen dafanii otoo isheen achi jalaan miliqiin deemanii fuudhanii fi makee taasii qabattee deemte imbaasii jedhu osoo namni hin argine suuraa ijoolleen daballee. Galanni waaqayyoof haa gayu. Galanni waaqayyoof haa gayu. Waa hundumaafuu galatooma warri isiif dhaqqabdaniis, warri sheer gootaniis, warri laayivii seentaniis, warri koppiliinkii gootanii akkana wal cinaa dhaabbattanii micoota na baraaruu keessanitti galatooma duraan dursu. Ammoo gurbaan kunoo maali? As keessa maal godhe maali hojiin reefu laayivirra ture? Shoortaan dhaqabe jettee eenyu shoortaan qabe warras jala shoortaa jettan kun. Qabamne mucaan shoortaan jettee malee hin qabamne galtee jirti mucayyoon mana jirti amma wajjin haasaa hin jirru ijoollee keessaan dubbachaa jirru ijoollee bira jiran hin qabamne mucaan. Nasrii maal jee? Nasriinoo maal jee? Laayivii irraa dubbachaa ture. Ani hojii irraan ture. Laayivii maal jee? Nasriinoo maal jee? Kajoote. Nasriin karaa mana koo kottaa jedhee maal jedhaa jiru ijoolleen. Galgala dhufanii gara Abuudaabii Muniir
gara Abu Dhabii nan dhufa galgala kana nan dhufa Okay, jedheera gara Abu Dhabii furmaata galgala kana keessanii kara furmaata adeemnu. Furmaanni maal jettanii amma? Ana namni akka baay'een Muniira qoy ana tokkotti meeqnota tokkoon ibsadha. okay ibsadha. Okay. Mucaan kun utuu gara biyyaa galuu Amma furmaata dhiistee maal jedhan? mucaan kun utuu gara biyyaa galuu dhiistee as teenyee asumatti waan gargaarru gargaarreen talessa barsiisnee ana baay'ee natti tola ture. Yoo nu danda'ameef ishuu etteef ijoolleen qabanii jiran sabarsiisanii ni asumatti Akkas taanaan goota ta'e okay. Akkas taanaan jabaate. Ani garuu akka yaada kootti Muniir waan an jedhu beektaa? An akka yaada kootiitti jechuudha. Lakki amma waan gaariirra jirtan lakki waan gaariirra jirtan kanuma barbaanna. Itti fufa. La ani komantiin cufa abbaan barbaade waan barbaade dubbata. Ani akka kootti maal ta'e yaadni nama hundaa garaa gara miti. Abbaanis yoo haga yoonaatti hin qabbaramin dhattee akka barsiifatu bor gaggeessuun hin danda'ama ta'ee ammuma qabnu bira dhaabbannee yoo isin ofii dandeettii galuu hin dandeenye dhattee qabbaratu abbaasii dhungattee dhiisaa namuun argitu bar. No, ani immoo akkana hin jenne. Ani tuu akka kiyyaa tuu asumatti ta'e wayyaa. Asitti amma mucaan kun ifturiifamaa wajjin mucaan kun bor Oromoodhaaf wanta waan guddaa gootudha. Duuti kun du'a amirii yookiin silas wantuun diyyuu sababa qaba. Sichi abbaafis qabbarachuudhaafis hin dandeessu. Mucaan aarii kanaan miira kanaan isiis dhabuu yoo ta'e malee asumatti sabarsiisuudha. Hunduma keenya tabbaa dhabe garuu ihtiraamaan deemu Asumatti sabarsiisnee akka dandeenyutti. Mucaan miira keessa jirti sa'aatii kanaa miti jechuudha iftu. Dammoo awwaalcha isaanis hin qaqqabattu. Bakka awwaalameera jedhaani kunoo koomentii irratti. Awwaalameera jedhan abbaa. Ati komentiin ani wanti komentii sobdudha warri komentii sobdizime komentii akka sobdudha. Sila maal jettan isin ila kunumti Faatima ምናምን የምትለው ሌሽ ቦሰነ ሻንጉሊቲ ቦሱ Ingadhiitina shaangulliitii boossu rabbitti yoo hamantan ijoollee rabbiin sodaadha. Kun koo qalbiirra hin jiramu. maal gochuuf koomentii irraan cuftu Indageen. zigi bakka khalas Komantii tufi. Komantii Saboontu tufi. har'a awwaadame. Ati beekta akkatti awwaadame saboontu har'a awwaadameera dhuguma hin sobin. Sila maal jedhu beektaa Muniira jira taa'anii inni kan hin awwaalamne jedha koomentiin. Inni kan awwaalameera. Maaliif sobdu? Kun du'a. utuma hin awwaalamne amma boriitti bor jechuudha. Hiftu. Iftu intala kanaaf seensisi intala saboontu wallaggaatu kana gashiin kottu gal intala saboontu wallaggaa ati isheedhaa wallaadha kottu gal ergadhu. Eenyurraa akka dhageesse nutti himtu galtu ergadhu agashiiniin. Nama hin galchin namni galuun ergateera isiin immoo hin erganne No, ergatee kun gashiin. Yaada keessan kana akka micoon tun hin galle natti tola. An akka isheen hin galleen jedha Muniir gara kiyyaanan akka isheen hin galle asumatti waan ta'e Micoon tun akka hin galle godha. Saboontu ergadhu boo. Ijoolleen asumatti jajjabeessaa jiran amma aarii keessa galtee waa Saboontu hedduu ergadhu. Akkasii miti. Intas gabbaasanii bar nama akkanaa kana intas gabbeessanii amma duraas bar Saboontu Baadamu nama qabaadha haa Oromoon naa wajjin jira kan isin jettu yoo isin hamma dhaqxan silkiidhaanis sabrii kadhachuu intini jechuu bira dhaqanii namitti dhiyoo jirtuun dubbisuu malee mucaan miira keessa galtee akka kanatti immoo abbaan sii du'e jechuudha yeroo galle isiis dhabuu malee hoo mucattiidhaa yaaddani akkasiin biyya hin galle bafutsum gochuudha laa bakka asumatti. Isheen gandaa isin afaan jirtu beeki maatii isaanii isa ejjeesu. Karaan dubbadha. Karaa miutii qabadhaa Muniira dubbatu miutii yaazut ishi dubbadhu Muniira taraadhaan dubbadhaa. Muniiraan kee moonitorkiin kee muddama bar. Ani miutii qabadheetiin jira taraan dubbadha. Ati dubbadhu. Ono ni dalaga lakki ammas beetiin jira dhaga'e. Okay. Ani wanni ni jiru micoon tun amma miira keessa jirti. Tasgabbeessuun ni ta'a. Maan erganne qoy ati callisimeen erganne maalan godha nama ergatini saabuutti immoo fagoodha nama 255 jira bar akkamiin hin saaba siin hin erganne sabboontu ati hin ergattu koomentii barreessaatti malee hin erganne rikiustitti ergutti immoo dhaabbadhu akkaan sin hin godhe laal micoon tuni
wantarra jirti, miira keessa jirti, gaddarra jirti. Waa hedduu haasa'uu dandeessi. Garuu abbootiinis ni jiranii, tsolootiinis godhamee fi gorsanii tasgabbeessanii miira kana keessa akka baatu godhanii minciyoo sana achuma irratti akka sabbartuu akka obsitu godhuudha. Kuni hojii warra ijoollee Dubaay. Akka gama charsiitiillee dhayxee achitti achitti wanta godhanii fi isaanii irratti yaalii goona. Ani amma haala amma jiru kana keessa haala amma Itoophiyaan jiru kana keessatti ganda san keessatti isii waan hedduu as gubbarraa waan akkaataatti wanta jettee yoo dhayxee isii dhumatti dabalan jeeni. Mootummaan kuni mootummaa Hitleriidha ni beektan. Naannoo san keessatti waan deemaa jiru. Kanaaf hanqa dandeemutti isiin jettee fi miti. Isiin jettee osoo hin taane tasgabbeessuun nurra jira. Keessaafuu warri Dubaay jiran guyyaa lama kan ejjen osoo hin taane waan lafatti waan miidiyaatti hojjetamuu miti. Ammoo inni kuni warri lafa jiru dhaqaati akka obsitu, akka tasgabbeetu, akka duuti karaa keenya taate sirkatii jira. Nama yookaan amantaa isaatti tasgabbeessuudha. Namuu numa jaawaan akkanaati yeroo normaalii kanaa numa jaayii fi najjisaa numa jaa. Garuu yoo kan tasgabbeetu taate haa tasgabbeessinu kanaan jaani isteeppiin tura. Mucayyoon tun baay'ee miidhamtee jirti dhugaadha. Amma durallee gara feesbuukaatiin mana gaafa irraa guban san hanqa tokko yeroo dheeraa irraa dubbadhee namni gargaaruu didee dirqittiin bilbilaan laayivii meeqa irraa hojjedhee akka gargaaran godhe gama kiyyaan jechuun mucayyootan miidhaa isii sirriitti hin beeka. Viidiyoo meeqaan irraa hojjedhe garuu akkaataan viidiyoo irraa hojjedhe saniidhaan yoo gargaaramuu baate illee galanni kan waaqaa haa ta'u hanqi tokko waan isiin baaste san deebiseef natti fakkaata. Akkasuma fakkaata. Seera takkaan viidiyoo akka mucayyoo tanaa hojjedhuuf hin beeku. Guyyatti yeroo lama sadii seeneen irraa dubbachaa ture gaafa manni irraa gubate saniis. Namni keenya eeggaduu siif booya. Koppiliingii godhii yoo jetteen imimmaan siif kaaya. Yoo sheer godhii jetteen ashangullitti si kaaya. Rakkoo qaba. Asoo lubbuun jirtu dhaqqabuu waan guddaadha waan amma. Daftanii dhaqqabuun waan guddaa. Maaliif torbee kana keessatti nama meeqaa du'e? Kara biyya Arabaa kanatti jechuudha. Asoo dhaqqabaa ja'aniitu namni keenya nurraa du'aa jira. Har'andaa'uun akka Oromootti isin dinqisiifachuun barbaada michoo tana lubbuu sii baraaruudha. Dheengaddaa sanillee reefkisii kun har'a bira dhaqqabame asoo dhaqqabaa jettu jawwee ajjeeste ja'aniitu biyya Arabaa keessatti wanta godhan. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo eegatu osoo hin taane akkana bira dhaabbachuu keessan beet michoo tana hedduun isin galatoofachuu barbaadda. Isinitti haa baratu hanqa lubbuun jirru wal haa waraarru wal cina haa dhaabbannuun jaa. Yoo achumatti tasgabbooyte gaariin jaa kanatti yaada itti dabalataa fudhadha. Kunoo boonaa baalee dhufee jira erga dhufeeni haa galatoomu gurbaan kun ganamarraa ka'ee obboleettii illee achi isiin fidee boonaa baalee kana haa galatoomu. Hanqasumaan jaani muutiin qabadha itti fufaa nama dabareedhaan nama tokko tokko. Boontu yaada kee kennadhu ati taraan sii gada deemu taraan yaada kee kennadhu. Miyuutii irra jirta. Okay, mucayyoon caalatti kan na gammachiise mucayyoon ijoollee bira deemuu isheetti kan nama hedduu yaadoon turree badde jedhanii lakkoo bilbilallee kaasuu jedhanii hedduu dhibbatan ijoolleen bira jiranii obboleettii dabalatee jechuudha. So mucayyoon ammaaf galtee mana jirti. Waa'ee biyya galuu maal kan ammoo sa'aatii kanatti osoo maaliyyuu ta'e biyya galuu hedduu ulfaata jettee maaliif inni keessa jiru karaa keessaa bahuudhaaf rakkachaa jira. Isheen immoo ganaa gubaa kanarratti dhattee gubaa yoo hin abbaa isheen arganne maal gochuu galte. Asumatti ijoolleen Oromoo haga dandeessan waan qabdaniin bira dhaabbattanii akka isheen dhiphina san keessaa baatu amma dandeesse amma akka dagattu gochuudha. Asumatti malee biyya galtee wanti faayidaa qabu tokko illee hin jiru. Biyyi nageenya isaa ittiyyuu badaa jira malee nageenya dhufaa hin jiru jechuudha. Ani argitan irratti hin godhan. Booti hin argina. Boonaa kan shirbu, boonaa kana seensisi. Kanaafuu biyya galuun san duraas maddi maal gochuu qabna? Ani qoyye gisee tokko sabboontu qoy namni ergataa jiru hin jiru bar namni ergataa jiru nama isin galchi jedhaa jirtan miti harkisuu immoo nama meeqa keessaan naqee barbaada na ergatan. Please waan deemtanii ashaangulliitii bo'aa ergita hin ergina muuti sin godhan ergina.
Zimmi jedhi miyuutii godhi malee hin erginaan indee'oot hin erginaa itti jarri hin erganuu erganis immoo haa erganu itti dhiisi. Eenyuun akkana qodaa waliin tumu garuu. Eenyudha dhuguma? Maa qodaa arabaa fixxanii hoo? Miyuutii qabadhaati yaada keessan sabboontu fixxee yaada kee. Boontu yoo fixxe naaf bu'u. Ishi fixadhu yaada kee. Fixadhuu bu'i nama jalaa nama danuutu ergatee jira. Thank you. Eenyuun ni Ayyoo qabu? yaada dandeessanii asumatti jajjabeessuu yaalaa gorsaa wanta gadda kanarraa fageessaatii jajjabeessaa malee biyya galii biyya si gargaara maallaqa si gargaara jechuu osoo hin taane maatii ishee warra jiran warra achitti hafee amma dandeessan gargaaruudha cinaa dhaabbachuudha jabaadhu siif jirra jechuudha. Kana yaadni maaliif biyyi keenya ittumayyuu badaa jirti malee ganaa ol ka'an warri keessa jiran iyyuu karaa keessaa ba'an barbaaddachaa jiru. Maaliif maatii hedduu achii qabna. Nu osoo humni keenya nu dandeessee achii maatii keenya baafachuu barbaadna. Ganaa itti galuu miti jechuudha. Kanaaf jaallannee miti qabiyya arabaa gubaa kana keessatti gubachaa jiraachaa jirruu fi haala nageenya biyya keenya sodaanneeti gallee akka barbaanne ba'anii hin gallu. Kunoo ijoollee hedduu jira. Ijoollee ganaa ola deeman inni kan magaalaa inni qabu magaala jiraachifata ijoollee isaa. Biyyarraa faffageesse jechuudha. Daa'ima koo dhabuura naga bubulee ijoolleen koo mana kiraarraa kaffalee jiraachisa jedhee akka itti gubachaa jiraachaa jiru jechuudha maatiin keenya. Kanaafuu biyya galchina maal hin jedhina amma dandeessan warroonni nu caala beekamtis qabdan akkamitti guguddaa kanallee warreen qabdan jajjabeessaa gargaara. Aga dandeessaniin jechuu barbaada. Galatooma boonaallee ganama haasaa turre wajjiniin beekanillee galatoomas marraan carraa kan argadhee galateeffachuu barbaada. Ani isa jalatti argee yoo akka mucayyoon miidhamte ergasiisan ijoollee dawwalee gaafadhe keessaan maal taate beetiin jedhe. Akkas isiniin jechuu barbaada galatoomaatti fufaa baqa rabbii sinfaanaa ta'u rabbi immoo araara nu haa buusu nu dura. Ishi atillee galatoomii namaaf bootaa gadhiisi. Deebitee galta'uu dandeessi yoo barbaadde. Ishi dhumarra kan jirtu yaada kee kennadhu. Atis nama holaruun dura yaada kee kennadhu ati isa xumuraati aslaan nama jiru. Kennadhu yaada kee. Yaada hoo qabaatte. Okay. Ishi callisi bakka. Miyuutii qabaadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo obboleeyyan keenya baga nagaan ooltanii sagaleen kee dhagamtii warra manaa. Dhaga'ama boona dubbadhu. Okay, duraan dursee warroonni as keessa argamtan baga nagaan ooltanii akkasumas Muniir Faatiin warri mijiyootanaadhaaf guyyaa guutuu sagalee ta'aa ooltan galatooma isiillee baga rabbiin argamsiisee mucaa hacee jedhu kanallee ol galchini nama guyyaa addaa keessaa shoora guddaa taphataa oole mucaa xiqqaa kana fa'a. So namni guddaan fa'aa jiru. Walumaa galatti obboleeyyan keenya ganama yeroo mucayyoon sun sadarkaa san irra jirtu namni jalqaba gadi ba'ee laayibii irratti ergaa kana dabarsaatiin ture ana. Maaliifuu mucayyoon tun kaleessallee miidhama qabdi. Nama hundarra nuti jabaatti. Kaleessas booyaa turte miidhama qabdi. Miidhamni isii sun cabni isii sun cabna na kenna. Haddallee gaafa isin akkasitti gadi baatee boottu wajjin imimmaan buune haa ta'u malee akkuma ani gastii banee irraa dubbataatiin tureen warra ol baatan mootu godhadhaadha. Mucayyoon takka tani adaadhaa isiidha jedhamtu takka dhuftee mucayyoon dhuftee nu bira geessee jirti. Dhufaa jirti kunoo wanti isin gabbaatanii laayivii irratti irraa dubbattaniif hin jirtanii mucayyoon dhufaa jirti obboleettiin isiillee kunoo dhufaa jirti madaamii isiitti natu dawwalee kunoo dhufaa jirti na bira qaqqabaa jirti amma yoo suuraa isin asirra ooftan kana argitan maatiin biyyaa'uu karaa rakkoo irra jira rakkoo irra gaa suuraa kana kaasaa jennaani dubbiin kun qabatama. Qabatama nuti as baasennaan kaameraa fiddee uummata achi taa'u uummata gaddarra taa'u kunoo tunis adaadaa isiiti tunis hiriyyaa isiiti nama afur moo nama shaniin qophoonee eegaa jirra madaamis dhufaa jirti kallattii saniin nutti dhiyeessite jechuudha. Garuu osoo hadha mucayyoon tun akka dhabamte saniin gadi baatee makiinaa tokko jala seente gadi baatee gartee osoo haadaan uffannifteeti itti gaafatamtu mucayyoo guyyaa san mana sana cufsiisifte jechuudha. Namni keenya osoo waan tokko ijaan hin baafatiin osoo qabatamaa waan tokko hin garre taakko walitti ta'uun hin barbaachisu. Ani akka nam tokkootitti nama fooloo kadhachuudhaaf gadi ba'ee dhimma namaa tokkorraallee haasa'uudhaaf miti na beeytanii. Mucayyoon sun osoo gartee yeroo san gadi baanee akka nuti giyyine san yeroo san lakkoofsa nasrii fudhadhee achi keessa akka kiyyaar bashiirfaa
Kunoo mucayyoo nama gabbuuftan boontuun faati achi keessa jirti. Lakkoofsa nama hundaa sabsaabadhee jira walitti. Osoo isiin dhuftee akkas jechuu baatte mucayyoon sun mana saniin baatu mana sanitti sii qabsiise jechuudha. Akka nama mucayyoon isii bira geessee akka garteetti yookaan nuti waan biraadhaaf dubbannu fakkeessite akkasitti irraa nuti fuula keessa nutti deebisaa turte. Wanti akkasii sun hin barbaachisu. Nuti kan dubbannuudhaaf namni sun akka hin miidhamneef fakkeenya mucayyoon Saudi Arabiyaa keessatti miidhamte haga nu miite nuuf rabbi waliin beeka. Dalagachuu biyya irraa baate osoo nyaanne osoo hin dhuyne bofa ajjeeftedhanii mana keessatti si ajjeesan jechuudha. Hadda tanas isiillee dhabne tanas hin dhabnuuf gabbaanee irraa dubbanne kanaadhaaf gaafa waa dubbattan tokko ragaa qabatamaa wajjin waan tokko dhiyeessaa. Ragaa qabatamaa wajjin dhiyeessaa malee nama foon dhaabbatina. Hadda mucayyoon tun osoo kaduutu taate makiinaan osoo nyaatu taate itti gaafatamaa mucayyoon ofoo dhaabbatisan jechuudha. Yeroo san keessatti akkaawuntiin kiyya guddaan adabbii jala jira akkaawuntii xiqqaadhaan seene nama 650 tochi ture jechuudha. Daqiiqaa 20 keessa nama 600 walitti sabsaabee jechuudha. Maaliif sagalee olii ta'uun akkasi. Kanaadhaaf obboleeyyan keenya mucayyoo baga rabbi argamsiise ammuma achiifu irraa baradha. Nama gaafa sagalee taatan ragaa qabatamaa wajjin waa namaan jedha waa afoo fidaa maleeni mucayyoon sun amma akkasiin gadi baateen osoo makiinaan nyaate hadda nu hundi keenyaafuu gadde jechuudha. Baga rabbiin isee argamsiise baay'ee itti gammade. Gaafa isiin achi teettee akkasitti boottu haga isiin madaamitti dawwaltu haga isiin mana keessa deemtee of ajjeesa jettu haga isiin balbala irraa baatu achi taa'ee eegaatiin ture malee nama lafarraa ka'ee ajandaa godhadhuuti miti. Gaafa isiin balbala baate sani mucayyoon tun of galaafachuuf deemti kan jedhu Oromootti iyyuudhaaf gadi ba'e gandaan kutaan nama qooduudhaa miti. Mucayyoo tana hin beeku garuu wanti waan guddaa walitti qabnu Oromummaa fi dhiigummaa walitti qabna jechuudha obboleetti tiyya. Kanaadhaaf obboleeyyan kiyya isinis baga gammaddanii baga mucayyoon argamte rabbiin sabrii isaanii haa kennu. Isiidhaaf ammoo jajjabina rabbi haa kennuu fi wanti akkasii sun akkasiin ittiin deebine jechuun barbaade Muniiratillee galatoomi asumaaniin obboleetti teenya Saudi Arabiyaa keessatti duute reeffa isii gara biyyaa galchuudhaa fi waan tokko keessaan hojjetaatiin jirra mana kiyyatti booda waan kanarraa dubbachuun oolu asumaanii warra as keessa jirtan fooloo na godhaadha. Isiin duute tajirtu barbaadanne arganne duutuu tanallee fuunee biyyatti galfanna asumaaniin fooloo na qabadhaa Muniiratillee dafii mana kiyyatti koottuudha waan tokko achiin dubbanna achiin dabarfanna horii badee horii jiruuf soqan jettu horii badee horii jiruuf dabalata okay xumur horii badee horii jiruuf soqan jetti Oromoon gaafa hadhata as jirtu tana akka itti goonee garatti goone obboleeyyan teenya Abeet maali sagalee Madriina waa maattan na fakkaate boona fixxee yaada kee si waamaan jiru meetti muradheetin irraa bu'a dhimma obboleetti teenya Saudi Arabiyaa obboleetti teenya dhimma ishii Saudi Arabiyaa keessatti duutee kana Muniir waan kana gaffageenyaan quba qaba namni hundinuu gurra irraa qabatee jira. Warri nama gabbayee isiidha sagalee ta'aa jiru argaa jirru hundi keenya dhimmi sun jala bu'amee barbaadamaa achi jira waa rakkoo hedduutu jira waa hedduutu xaxamee jira waan san waliin hin amaanaa isin itti taatu obboleetti teessanii jirtuu isii dhabne duutuu ishiillee haadhaadhaaf galchina nagalchiidha mucaa aqee chaalenjii kana galchi. Kanaafuu warri narraa hin qabne sumaan fooloo na godhadhaa booda mana kiyyatti kootta Muniiratillee nafiin achitti koottu waan kana Muniirillee bu'aa bahii hedduu keessa waliin darbe hedduun harkatti ilaalanii harkuun harkatti busheessanii waan kanas fuunee waliin galma geenna warra fooloo gurguddaa qabu feemasoota warra jennu kadhannee irraa dhabne manuma keessanillee nuu banaa jenneetiin irraa dhabne kanaadhaaf nuti gabbaaneetu dubbanna akkuma adda tabaddee tana garteetiin muciyyoo teena tanaaf iyyinee sagalee taane taduute tanallee biyyatti galfanna amaanaa isinii natti haa taatu fooloo na tolcha booda mana kiyya ni banaa mana kiyyatti koottaadha waan jiru irraa dubbanna waan silaa ta'uu qabu waluu bachiifna rakkoo jiru rakkoo hin jirrellee walafoo qabna waan taateef ilmaan obboleeyyan keenya warra as keessa jirtan isiinillee akkuma muciyyoo tanaati ana obbolummaan nuti walitti qabnu obbolummaa Oromummaa qofa malee waan isii beeku hin qabu jechuudha. Garuu gaafa isiin duute reeffi isii biyya namaa keessatti harka namaatiin duute jechuudha. Wanti kana ol nama gaddisiisu tokko hin jiru. Yoo hadha isii kabajaa itti goone obboleeyyan teenya biyya Arabaa keessa jiru kabajaa argatti jechuudha. Yoo hadha haqa muciyyoo tana wajjin jala buunee baafne haqqi obboleeyyan teenyaa baati jechuudha. Yoo hadha muciyyoo tana callisne boru hunda isaaniitu akkanumatti ajjeesanii gaddarban jechuudha. Kanaaf ani ergaan kiyya tanumaa galatoomaadha Muniir waan irraan dabaltu yoo qabaatte yaada kana irraan dabaliidha. Angoola beetiin gabbu'aa jechuudha. Bona follow Davis kalas follow Davis wasanu hanya Muaz miyuutii qabadhu waalaikum assalam miyuutii qabadhaa warri kaan boona xumurtee mana boonaa deemaatii boonaa fooloo godhamee yeroo tokko namni 271 as jirtanuu boonaa fooloo godhaatii gara mana isaa obboleettii keenya dheengadda Saudi Arabiyaatti duuteef waan tokko goona jedhaa jira reenfisiis gara biyyaa galuu qabdi achitti dubbanna jedhaa jira fooloo godhaa fi Oromoo taansuudhaanii boonaarraa qaxxadee Muniir yaada isaa fixeeraa seeneeti memee yaada kee kennadhu ati. Nagaa waaqayyoon gorsanii baay'atu kun jirtu.
Siifillee abaayyatuu nagaa keeti. Yaada qabdu. Yoo beeknu wallaani isin muca'oon argamtee jirti maatii bira namoota bira geessee jirti maaloo. Argamtee jirti mucaan argamtee jirti. Ishi. Intaloon argamtee warri jedhaa jirtanuu mucaan duraan dursee baasii dhattee turte wanna poolisiinis naqabee ture jedhaa turte akka Mubarakiin galchii jala kana jira. Jala kana irra fakkaata. Ishi baha namni tokko bahaa fi hin seensisaa. Okay. Nam tokko tafi. Yoo namni galchine nam ba'a. Ingaha. Gahaadha. Dubbatu miyuuti qabadhaa deebiftanuuf deebisaa fi yoo deebistan jiraate. Hayyee sukkuleetti galatoomaa dhugaa ganama baay'ee rifadhee turan illee namoonni hundi baay'ee rifatanii turanii hedduun gammade dhugaa amma argamuufiitti immoo dhugaa baay'ee nama gammachiisa akkasitti immoo hamilee waliif ta'uu keessanii sagalee waliif ta'uu keessaniif hedduu galatoomaa hedduu si galateeffadha hundumti keessanii waaqayyo jajjabina ishiidhaafis maatii ishiifaas kennu kan du'e immoo waaqayyo lubbuu amaaru maal godhu hundaafiyyuu yaa ogaa waaqayyo sinaa jabeessuun jedhaa ulfaadha galatoomaa. Ishi galatoomi seeneetatillee mubaarak dubbadhu atime. Sila mana baadhadheetu hin jiru beetii bira deemine maal naa jettee naannoo bolettiin keenya yeroo deemu cufattee baateetti laayivii irra jirti maal naan jedhanii abbaan taate saarrii moo abbaa taate ho'iti amma argamtee. Argamteetti baay'ee cinqamaa jirti. Garuu amma baroo jechuun yaani nama hin qabdu gizee sana mubaarik baay'ee nama gaddisiisti nama of biraa hin qabdu yaani akkitiin itti dhageessellee abbaan keellee deemeera haadha keetis duukaa buusuuf jedhanii jira miti haala gizee namatti waa himan uummanni keenya akkoo hin beekan subhaanallah calluma jedhanii gadhiisaa namatti himu mucaan baay'ee gizee sanatti hin qamaatu. Abudabii jirti siin ijoolleen qabanii galchaniiru jedhee otuma haasofnu otuma laayivii Naasiraan olee irratti Naasiraan olee dawwalee gaafatee ture ijoolleen dhaqanii fuudhaniiru. Yaa mana jirti gaasiin galuun barbaada jedhaa jirti sanarratti gariin agaltoodha gariin hin galiin jedha kana dubbataa turre nuti. Galatooma wallaahi warri mucaa kanaa mucaan cinqamteetti dhaqaadhattee baranas waggaa tokko guutuu boo'aa turtee mana jalaa gubanii jennaan. Rabba laaffisu wallaahi. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa wallaahi. Gizee qabeenya sii jalaa guggubanu sana baay'ee garam akka deemaa jajjabaadhaa hundi keessaniyyuu wanni feemasii jedhamu hin jirudha. Yeroo dhibba sinitti mera deddeebi'e feemasii wanni jedhamu. Qabanaatti illee gargaaramtee jirti. Lubbuma isii yoo jiraatte illee. Qo'i mee Mubaarak dubbatu Mubaarak maal jette qo'i Muniir gizee tokko. Akkasumatti jabaadhaan jedhe wanni feemasii jedhamu hin jiru wanni feemas jedhamu hin jiru feemasiidha hundi keessaniyyuu. Isintu kan feemasii taasise isin waan ta'eef akkasitti jabaadhaa sagalee walii ta'a namarra waan eegina ofumaa keessanii jajjabaadhaa malee nama eeddanii abalu sagalee nu ta'uu abalu sagalee nu ta'uu hin jedhina haala gaariirra jirtu wallaahi akkasitti jirtanu dhaggeeffataan ture jala taa'ee warri waan kana hordofee jedhe galatoomu jajjabaadhaa isiniin jedhaan baay'ee na gammachiise akkasitti mucaa kanaa birmatamuu isaatiif baay'ee na gammachiisee jira. Dhugaadha fakkeenya kan nu ta'e sihi galatoomiyatillee. Inshallah. Bira dhaabbanna garuu an akka kootti kan hin dubbadde waa biraati beektaa Mubaarak garuu maal faayidaa qaba abbaan awwaalamaniiru jedha gariini ani yaa madri ummanni gara caalu hin galiin isiin jedha gara biyyaatti hin galuu feeti ani immoo Mubaarakatu galtee abbaasii kana dhungattee gaggeessiteen jedha ani ummanni immoo laa jedha madri. No, galuun sirrii miti iftu. Shingide akka yaada kooti gaa yaadni nama hundaa tokko miti. Bakka kanatti amma mitiyyoo Naasir Faatilleen booda fi Arfaatilleen bira deemuun isaanii irraa nafu bira deemna jedhanii turanii. Booda hin galtuun irratti wal mari'annaa Oromoon haaraayitu hundi keessanii deemuu beektis galatoomi.
namni kallattii hundaan sagalee olii ta'uu wal hubachuun gaariidha. Yeroo san toora irra jirtu aniyyuu silaalee toora irraa si dhabe yeroo isin ganama akkasitti hin qabdu sani. Haa ta'u malee ammoo humna qabnu Maali ni hunda duraalee ol beektaa dhageessu. silaa baasaboortii qabaati. Dhaggeeffadhu. Silaa baasaboortii qabaatte rakkoon hin jiru. Amma rakkoon baasaboortiidha bara nu hubannee jirraa bara. Okay. Bakka jechuun yaada sirratti haa hundeeffamu beektaa yaani wanna si fedha si haguutamuuf hin jedhaan akka kootti fedha si guutaafi. Kiyaan quba qabaatanii achirraa waan jirri nuun jedhu nageenyee jala buune hordofna inshaallah. Jajjabaadhaa isinis. Nasriin galgala kana dhufa gara Abu Dhabiin jedheera gaamaa dure. Ayyee. Jabaadhaa isinis galatoomaa ulfaadhaa. Ishi atillee galatoomu baana. Ishi mubee galatoomaa. والله واي مكتي باي ساكل بيرم غباني ميديا فيسبوك irratti argee ijoolleen isinii jitu waraabanii gadhiisanii naamu caakuun maal taate jedhee nani as dhufummoo akkas jechuu dhaga'ee baay'ee tokko garaana nyaatee duraan turtii kana irratti beekaa akkuma isin amma itti namoota isin duraan qabeenyi isaa sun duraan rakkinarra ga'ee ture duraan dhaggeeffadheen ture waan ta'eedhaaf baay'ee isaa garaana nyaata warreen waraabee waan akkasiis miidiyaarra gadhiisu wallahi baay'ee tokko nama qalbii nama cabsaa ilma namaa tokkotti baay'ee dhaga'ama. Awwama isin taate wallaaleessa kanayyuu hin barre amma nasitti dhufee dhaga'u kooti isin jechuu kooti. Kanaafuu namuma ilma namaa waan jedhame gochi kun baay'ee isaa qalbii nama nyaataa gara nama dhukkubsaa yookiin immoo mataa nama dhukkubsaa namatti dhaga'ama amma tokko. Dhugaadha. Obboleettii tiyya maali rakkoon jirtu ni beektaa? Sila edanuu tikeeta murree ni galchinaafi. Rakkoon bakka jirtu baasaboortii hin qabdu. Gana amma ambaasaaddarra deetee achi deetee piroosesa qabdu. Kanaaf egaa achitti hawaalamu ta'e rakkoon sani malee galiinsaa miti. Sila xiyyaara amma edanuu baatutti walitti buusnee illee waan namuu qabnu warrumaan gastii kana jiru gubbarree walitti buusnee galchuu ni dandeenya. Dubbiin sanii miti. Dubbiin amma immigireeshina ishaaraa ishii yakka ni qabdi moo hin qabdu mootummaan Abu Dhabii wanta godhee fi immigireeshinii waan hedduu godhee fi kana malee waraqaan rakkoo waraqarraa kan dhageetti. Waraqaa hin qabdu. Warra ala bahee jiraachuu jiru. Kanaaf akkasitti hubadhaa. Kanaaf malee silaa har'a silaa baasaboortii qabaattee silaa wanta jettu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya shabab. Achitti garuu egaa irraa awwaalame booda dheeyituus biyya rakkisaa san keessa itti barbaanneeti malee kanaaf tasaatis gabbeetu jenne akkasii nu hubadha malee silaa galuun rakkoon qabu eedanu galuu qabdii silaa. Bareeda yaada bareeda kaaftanii walii birmachoonii fi karakkate rakkoo baasuun yaada bareeda nullee mucayyoo asuma irratti ilaalee arginee yeroo mucayyoo kanuma maaltu gale jennee baay'ee tokko ajaa'ibsiifataa turre. Maashaallah wantummaan godhan takka illee hin jiru maal godhanii miti warroonnummaan biirra jiru